Mama. Ayo. Imma. Tete. Umi. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Deessuu dugda madaa harmee harmaannanii. Ayo. Haadha qe'ee guddaa guddisee qananii. Ishee haadha qe'ee koyetti haadha maatii. Mama. Ayo. Imma. Yaa Rabbi harmee koo amaanaa koo nyaatin. Heloma. Maali yaa mucaa koo maasa galeen kee badee? Baay'ee si yaadeera. Fayyaan kee akkam? Ammayyuu nama dhuftaree. Dhaggeeffatamtuu dhageessifattuu arjaa lubbuu kennitu. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Mama. Ayo. Imma. Tete. Umi. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa. Hashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa kun hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee AMN FM 96.3dhaan isin bira kan ga'u qophii haadha maatiiti. Yeroo keenya eeggannee dhufnee jirraa baga nagaan eddan jennaga. Gareen hiyoobii miidiyaa for all har'as akkuma torbanoota kaanii akkuma guyyaawwan kaanii dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffannee istuudiyootti argamneerraa har'a garuu wanta adda nu godhu tokkotu jira. Guyyaa masaatu addamtiire. Guyyaan isaas adda, sagantaawwan keenyas har'a adda. Kanaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya haga xumuraatti akkasiin wajjin turtan kabaja guddaadhaan sinaffeerraa keessummaallee qabna istuudiyoo keessaa sagantaawwan garaagaraa qabannee dhiyaanneerraa har'a guyyaa dubartoota March 8 akka biyyaattis akka addunyaattis sagantaawwan garaagaraatiin kabajamaa kan jirudha. Irra deebinee dubartoota maraan haadholii maraan dubartoota taatanii biyya kanarratti addunyaa kanarratti kan dhalattan hundumaaf baga guyyaa kabajamaa jaallatamaa kanaan isin ga'ee jechuu barbaanna maqaa hiyoobii miidiyaa for alliin. Guyyaan kun guyyaa kabajamaa guyyaa jaallatamaadha. Nullee isin waliin kabajuu keenyatti warri dhiiraa carraa guddaa argattan. Egaa waayilli keenya Roomaan Efreem Aniyoonaas Mangashaa akkasumas Bilisee Hiranaa taaneetu keessummeessaa turraa boodarraa keessumaa jabaa tokkos qabanneetu kan istiidiyootti argamnee jirru. Guyyaan dubartoota addunyaa kun akkaataa ta'e galee qaba. Dhufaatii isaa yeroo ilaallu baay'ee seenaa namatti toludha. Isarraa yookaan gaarii ta'a fakkaata. Eegarra deebi'uudhaan bagaa Maarch 8 guyyaa dubartoota addunyaa nagaadhaan geessan isiniin jenna. Guyyaan dubartoota addunyaa kun Maarch 8 kan jalqabe bara 1991 Maarch 19tti ture. Biyyoota akka Awustiraaliyaa, Deenmaark, Jarman fa'aatti ture kan eegale. Haa ta'u malee egaa gamtaa mootummaa UN yookaan United Nation irraa kan beekamtiin kennameef bara 1977 akkas jechuun waggaa 66 booda jechuudha. Ka'umsumti guyyaa kanaa mirga walqixxummaa dubartootaan kan wal qabate waan ta'eef beekamtii tokko malee waggoota 66 fi akkasumaan kabajamaa ture jechuudha. Jalqaba jaarraa 20ffaa keessa walqixxummaa koorniyaa waan hin jirree fi dubartoonni baay'inni isaanii 15,000 ol ta'an baay'eedha yeroo sanatti bara 1928 keessa Niiwuorkii keessatti hiriira ba'uun dhaadannoowwan garaagaraa dhiyeessaa turanii fakkeenyaaf kaffaltii humna keenya madaaluu nuuf kennamu yeroo hojii keenyaa nuuf gabaabbatuu fi kan kana fakkaatanii dhagaa jalqabu kan inni jalqabe. Hiriira ba'uun isaanii immoo keessumaa bara sanatti dubartoota qofa waan ta'eef hawwataadha namni isaanii baay'eedha. Baay'ina uummataa yeroo sana tureen yeroo wal bira qabdee ilaaltu dubartoota baay'eedha kan dhiibbaa irra ga'aa ture irraan ka'ee kan hiriira sanarratti hirmaachaa ture. Barbaachisummaa isaa yookaas nama fakkeenyaaf gumaacha dubartoota siyaasa dinagdee dhimma hawaasummaa aadaa keessatti beekamtii akka kennamuuf. Dhiibbaa hedduudha kan isaan irra gahaa ture miti amma akkuma Roomaan kaasaa turte hojii humna isaanii ol irratti kan isaan hirmaatanii gama walitti dhufeenya dhiiraa wajjin jiruun illee fedhii isaaniin ala humna isaaniitiin ol wantoota rakkinoota isaan irra gahaa ture sanarraa ka'uudhaan kan isaanii. Maaltu ta'e laata ergasii hiriira sanaan booda isa irra gaaffii nama guyyaa amma kana akka kabajamu kan ta'e seenaa guddaan raawwate gaafa sana waan ta'eef.
guyyaa sun hiriira sanaan booda maaltu ta'e Roomii? Sana booda egaa wantoonni baay'een akkasirraan qorannoowwan adda addaa nuu kaa'u. Sana boodadha maarchi 8 indoon keessumaatti maarchi 19 irraa gara maarchi 8tti kan inni naanna'e jechuudha goota sana booda. Egaa haala kanaan guyyaan maarchi 8 jedhamu dubartoonni Ameerikaa keessatti Niwuyoorkitti qabsoo taasisuudhaan qabsoodhaan dhufe jechuudha. Hiriirumaan dhufa waan addunyaa kanaa yeroo baay'ee hiriiraa qabsoodha. Dubartoonni immoo walakkaadha mitiiree akkuma addunyaatti dhiira durba kanaachi kabiraan hin jiru waan ta'eef walakkaan biyyaa walakkaan addunyaa dhiibameera jedhe yeroo ba'utti addunyaan dirmannaa gaarii taasiseefii jira. Egaa Itoophiyaan turteetti kan isheen kanatti makamte tariitii waggaanii 66 ergi darbeen booda. Akka addunyaatti waggaa 114 barana kan kabajamu ture. Akka biyya keenyaatti immoo yeroo 49ffaadhaaf waggaa 66 boodatti makamne jechuudha gara sanatti. Kana jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mirkaneesse. Erga inni beekamti kenneefii boodatu akka biyya keenyaatti kabajamuu jalqabe. Waggaa 49ffaadhaa fi baranaa biyya keenya keessatti akka waliigalaatti dhaadannoowwan waggaan ni jijjiiramu. Jijjiirama hunda galeessaa ariifataa fi walitti fufiinsa qabu hirmannaa dubartootaatiin ni mirkaneessinaadha. Hirmannaa dubartootaa yookaan hirmaannaa dubartootaa malee jijjiiramni hunda galeessi hin jiru, ariifataan hin jiru, walitti fufiinsa qabus waan hin jiraanneef kana cimsuu qabnaa inni dhaadannee kabajaa irra bara kana. Ayyaana kana waan si dhibu waggoota jalqabaa sanarraa eegalee jechuudha. Dubartoota idil addunyaa biyyoota guddataniif guddachaa jiran biyya guddatee biyya hin guddanne hin jiru. Yeroo wal fakkaataatti walqixa kabajama ayyaanni kun guutuu addunyaa irratti jechuudha. Kanaaf guyyaa bareedaa, guyyaa kabajamaa, guyyaa jaallatamaa, guyyaa mirgi dubartootaa keessumaa immoo waa'ee mirgaati miti amma waggaa waggaadhaan yeroo kabajamu waa'ee mirgaa hin kaasne miti waa'ee mirga dubartootaa rakkina dubartootarra ga'u gama mirga isaanii kabajamuu dhiisuutiin dhabuutiin dhimmoota baay'eedha kana kaka'anii sanaa wajjin wal qabatee akka biyyaatti hojiiwwan gurguddaan hojjetamanis garuu ammas taanaan gaaffiin jira jechuudha. Kanaaf waa'ee mirgaa dubbanna waggaa waggaa sagantaan haadha maatii immoo waan dubartoota irratti hundaa'u fayyaa dubartoota hawaasummaa dubartoota dinagdee dubartoota irratti hundaa'u waan ta'eef nuuf immoo sagantaa addaati keessumattuu irra deebi'ee hunda keessanii nu baga geessan isiniin jechuun barbaada. Baga waliin geenye. Tolee keessummaa jabaa tokko qabna gidduu keenyaa Sister Sa'ada Ahmed jedhamu daayireektara barnoota fi fayyaa fi koominikeeshinii biiroo fayyaa Oromiyaati. Addatti immoo liigii kan dur jennu liigii dubartootaa kan jennu koochoo dubartootaa paartii badhaadhinaa biyyoolessaatti koree hojii raawwachiiftuuti isaanii istiidiyoo keenya keessatti argamtanii yeroo kanatti yaada nu laachuu keessanii fi guddaa isin galateeffannaa Sister baga nagaan dhuftan. Baga nagaan na inta ulfaadha. Baga guyyaa kabajamaa kanaan nagaan isin ga'ee jechuu barbaanna. Hundi keenya hoo baga guyyaa maarchi 8 akka idil addunyaatti yeroo 114f akka biyya teenyaatti immoo yeroo 49f kabajamu kana fayyaa fi nagayaan nuun ga'een jedha. Waan baay'ee kaaf nagaa dubartootaa wajjin wal qabatee waan hunda kaasuun sa'aatii baay'ee nu fudhachuuti malaa waan dinagdee waan fayyaa waan hawaasummaa isaanii kaafna dubartootaa wajjin wal qabatee waan ta'eef egaa waan kana isin immoo keessa jiraattanii sadarkaa hooggansaatti argamtu akka biyyaatti immoo dhimma dubartootaa wajjiniin waan wal qabatu irratti namoota muraasa hojjetan keessaa isin tokko waan ta'eef waan gaarii akka nuu kaaftan abdanna. Dhaggeeffattoonni keenya illee nu faana turaa isiniin jenna. Tooraan bilbila keenyaa isinitti nu argachuu dandeessan duwwaa 11 171 duwwaa 84 duwwaa 11 157 65 48 akkasumas ergaa gabaabaadhaan nu barreessuu dandeessu 82 88 Hiyoobii Miidiyaa for All kallattiidhaan bilbila keenyaan amma kallattiidhaan isqeel arga'uu yaada keessan fudhataatu kan inni jiru duwwaa 963 65 65 duwwaa 5 irratti yaada keessan nuuf qoodaa jenna. Marii gaarii akka qabaannu abdannaa nu faana tura. Hayyee egaa waanuma dubartoota hirmaannaa dubartootarraa ayee galluuti biyya keenya keessatti aadaa dubartoota kana jajjabeessuu irratti maal fakkaanne isa irraa kaana. Sister mee isin guyyaa kana kabajaa jirra waan ta'eef guyyaan kun kabajaa jirtu akka nama tokkottis maal isinitti dhaga'ama miira dhuunfaa keessan irraa kaanume. Guyyaa kana hoggaa kabajnu gammachuun na dhaga'ama. Maaliif kan jennu taate dubartoonni akka addunyaatti isa kan fudhannu taate akka biyya teenyaatti isa kan fudhannu taate 50% ol dubartiidha. Dubartii hoggaa jennummaas dubartiin utubaa maatiiti.
dubartiin fakkii biyyaati. Misoomaas haa jennu, dinagdees haa jennu, siyaasaas haa jennu bakki hirmaannaan dubartootaa keessa hin jirre milkaa'uu hin danda'u. Milkiin isaallee yoo jalqabde galma gahuu hin danda'u. Kanaaf egaa dubartootaaf xiyyeeffannaa kennuudhaan maarcheetiin guyyaa ayyaana dubartootaa ta'ee akka idil addunyaattis ta'e akka biyya keenyaattis kan kabajamuu jalqabe. Kabajuu qofaa miti garuu. Kabajuun qoftiin bu'aan qabu. Maaliif kabajnaa? Yeroo kabajnu kan bu'aa maal irraa argachuuf kabajnaa? Kaayyoon itti kabajnu maalii kan jiru kana sirriitti beekuu nu barbaachisa. Yeroo kabajnu dubartoonni keenya waa'ee mirga isaanii sirriitti hubatanii roga hundaan gahoomanii roga dinagdeetiin, roga hawaasummaatiin, roga siyaasaatiin gahoomuudhaan gahee isaanirraa eeggamu kabahan gochuudha. Walqixxummaa dhiiraa wajji guutuu argatanii iddoo hundatti walqixa akka hirmaatan taasisuu waan ta'eef jecha guyyaan kabajnu kun yeroo kabajnu dubartoonni keenya kan akka hubatanii hubachuu qofa osoo hin ta'in if gahoomsanii gahee isaanii bahan gochuu irratti iddoo olaanaa waan qabuuf jecha kanarraa ka'uudhaan egaa guyyaan dubartootaa kun kan kabajamu akka biyya teenyaattis kan kabajamu. Kanaa wajji wal qabatee ammaas mootummaan keenyaas kabaja isaa kana kabajuu qofa osoo hin ta'in dubartoonni hangamta akka biyyattii tanaaf roga hundaanuu murteessaa akka ta'e hubachuudhaan ministeera dhimma dubartii fi daa'immanii sadarkaa biyyoolessaatti caaseessee jira. Saniin alatti ammaas akka naannootti soggaa dhufnu hanga aanaatti kan bu'u caaseeffamni isaa biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii jee caaseessee jira. Kuni maali? Caasaa kan hoggaa caaseessu dubartoonni kun roga hundaan gahoomuu akka qaban yaadee waan ta'eef jecha kunis ni utuba jecha. Gahumsuu dubartootaa kana keessatti waan utubuuf jecha kabajuu qofaa miti roga kana hundoo banneeti ayyaana kana kabajuu qabna. Hayyee egaa attenshiniin laatamaa jiru yookaan immoo gama mootummaatiin akkuma addunyaatti waan laatamaa jiru kun dubartoota jajjabeessuudhaa fi hagam hojjeteera itti hagam hojjeteera waan kun laata? Hojjeteera. Maaliif yoo kan jennu taate akka addunyaatti yoo kan fudhannu taate amma fakkeenyaaf Ruusiyaa keessatti waggaa kabajamu guyyaa 3 fi 4 dura kabajaan isaa jalqaba. Akka Chaayinaatti yoo kan fudhannu taate ayyaana kabaja ayyaanaa kanaa wajji wal qabatee kaampaaniileen gurguddaan iddoon dubartoonni baay'inaan keessa hojjetu guutuullee ta'uu baatu guyyaa walakkaa boqonnaa kana kabaja ayyaana kanaatiif. Akka Ameerikaatti yoo kan fudhannu taate ammaas guyyaa kabaja ayyaanaa kanaan wal qabsiisanii milkaa'ina dubartootaafif beekamtii guyyaatti kennani. Kanaaf akka biyya keenyaatti yoo kan fudhannu taate dubartiin guyyaan kun guyyaa kiyyaa guyyaan mirga walqixxummaa kiyyatti naa beekame akka addunyaattis akka biyya keenyaattis kan itti naa beekame. Kanaaf kabaja kanarratti guyyaa kabajuu qofa osoo hin ta'in kabaja kanarratti walqixxummaa kiyya kanaa mirkaneessee akkaan kabajuus ka hireenaa kanne kanaan alatti immaas waan addunyaarra deemu kanaas akkaan itti hubadhu kanaa godhe jee dubartiin waan hubatuuf jecha bu'aa gaariidha qaba. Tole kan isin dhaggeeffachaa jirtan Hiyyobii Miidiyaa Foorooliin qophaa'ee karaa FM 96.3 kan isin bira ga'aa jiru sagantaa raadiyoo haadha maatiitti kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa dubartoota addunyaa maarcheetti sababeeffachuudhaan keessummaa kallattiidhaan istuudiyootti affeerree wajjin dudubbachaa jirra. Waggoota 49ffaadhaaf kabajamaa kan jiru guyyaa dubartootaa kana keessatti waa'ee mirga dubartootaa dhaadannoodhaa fi kallattiiwwan garaagaraatiin hin ka'a. Hin dubbatama dhimmoonni kanneen bara keessatti hinuma dubbatamu waa'ee mirgaa hinuma ka'aa hin dubbatamaa hin leellifamaa. Siistar isin akka biiroo keessanitti amma fakkeenyaaf ogeeyyoota hedduudha kan isin jala jiru ogeeyyoota baay'ee qabdu. Guyyaan kun kabajamuun keessumaa gama mirga dubartootaati wajjin walitti finnee akka biiroo keessanittis haa ta'u akka biyya keenyaattis haa ta'u akka naannoo Oromiyaattis haa ta'u. Dhiibbaa hangamii uuma jijjiirama akkamii fidaa jira qabatamaadhaan jijjiirama akkamiitu mul'achaa jira meegama kanaan. Akkuma beekamu seektarri keenya seektara fayyaati. Seektarri fayyaa seektaroota biraatiin adda. Amala addaatiis ni qaba. Kan hoggaa jennu maal jechuudha seektarri keenya irra caalaa kan irratti hojjetu dubartoota irratti. Caalmatti. Fayyaa yoo jennu haati manaa fayyaa maatii saniitiif itti gaafatamtuudha. Daa'imman jenna fayyaa daa'immaniitiif haati itti gaafatamtuudha. Sirriidha. Fayyaa haadholee fi daa'immanii jenna adda durummaadhaan fayyaa kanarratti gahee olaanaa qabdu dubartiidha. Saniin alatti immoo seektarri keenya seektara dubartootaati. Ogeeyyii yookaanis hojjetoota seektara fayyaa kan qabnu keessaa 50% ol dubartoota. Seektara dubartiif hojjetu
seektara dubartiidhaan hojjetu seektara dubartoota irratti hojjetu seektarri keenya. Kun iyyuu adda isa taasisa. Saniin alatti immaas karaa ogummaatti hoggaan dhufee ilaale kabajaa fi gara laafeessaan hawaasa keenya tajaajilu jedha nuti mootoon keenya. Gara laafeessummaa fi kabajaadhaan hawaasa keenya tajaajilu. Gara laafeessaan hoggaa jennu dhuguma kan dubbannu taate haadharra namni garaa laafu jira. Haati hanga feete loltu, hanga feete mufattu, harkattuus, dhabduus maatii siitiif dursaa laatti. Seektarri keenyaas sa'a 24 hojjeta. Sa'a 24 hojjetu kana keessatti fayyaa hawaasaatiif dhaabbata. Nuti akka seektara keenyaatti hoggaa maarcheetii qabnu kabaja ayyaanaa qofaaf osoo hin ta'in fayyaan hangam takka dubartootaaf murteessaa akka ta'e kan hubannootti uumu. Fayyaa hoggaa jennu namni tokko fayyaa qaba hoggaa jennu qaamaanis sammuunis xiinsammuunis fayyaa guutuu qabaachuu qaba. Namni tokko kanumatti hoggaa ilaaltu fayyaa qabaachuu mala garuu xiinsammuun isaa tasgabbaa'aa kan hin taane taate fayyaa guutuu hin qabu. Kanaaf jecha yeroo maarcheetii kana ayyaana kana qabnu hawaasni keenya keessaa dubartoonni keenya dhimma fayyummaa isaanii irratti dhimma fayyaa maatii isaanii irratti dhimma fayyaa daa'imman isaanii irratti xiyyeeffatanii sirriitti hojjetan caalmatti immoo ittisa irratti ka xiyyeeffatan. Dhibeen tokko osoo mudannee duratti akka firraa ittisan irratti hubannoo uumuudhaan kan ayyaana kana qabnu. Karaa biraatiin ammaas yoo kan laallu taate tajaajila kanneen keessaa inni ijoon tajaajila haadholee fi daa'immaniif kennamu. Tajaajila haadholee fi daa'immaniif kennamu kana hoggaa jennu haati takka jalqabumarraa waggaa 18 osoo hin guunne kan heerumne. 18 booda yoo kan heerumtu taates yeroo qophii isii barbaachisa. Abbaa mana siitii wajjin yeroo wal bartu. Namni tokko alatti haallitti wal beekuu fi hoggaa wal fuudhe adda. Bultii hoggaa jennummaas instituushinii guddaadha kan jaartu. Instituushiniin kun hoggaa ijaaramu bu'uura sirrii ta'e irratti ijaaramuu waan qabuuf jecha haati tun waa'ee karoora maatii sirrii beekuu qabdi. Waa'ee jiruu fi jireenyasii haala amala bultii keessatti uumuu kana sirrii beekuu qabdi. Kanarratti kaawunsilingii kan jennu gorsa ogummaa inni kan namaa fi saniin alatti immaas tajaajila da'umsa duraa, tajaajila da'umsaa, dhaabbilee fayyaa keessatti akka dahuu qabduu fi tajaajila da'umsa boodaatis akka harkachuu qabdu sirriitti hubachiif. Kanatti hojjenne jechaadha yeroo maarcheetii kabajnu. Karaa biraatiin ammaas tarsiimoo hiyyummaa hir'isuu keessaa biyyi teenya hiyyeetiidha jenna. Diinagdeedhaan ammoo utubuu qabna biyya teenya nutis dubartoonni. Kan diinagdeen utubnu keessaa inni tokko baay'ina namaa hanga silaa biyyittiin bulchuu dandeessu hanga maatiin guddifachuu danda'u irratti hundaa'uu waan qabuuf jecha karoorri maatiin maas isa guddaa tarsiimoo hiyyummaa hir'isuu keessatti iddoo olaanaa waan qabuuf isarratti hubannoo isaanii cimsina. Saniin alattis ammaas waa'ee fayyaa daa'immanii hoggaa laallu daa'imman keenya boroorra biyya kana fuudhatanii ceesisanii biyya tana isaanii boruun irraa qeebala abdii biyyaa boruu waan taaniif jecha daa'imman kun qixa silaa barbaachisuun kunuunfamanii mirgi argachuu qaban osoo irraan sharafamne. Mirgi argachuu qaban osoo irraan irranne mirga nyaachuu mirga dhuguu qabanii mirga fayyummaan isaanii eeggamuu qabanii mirga barachuu qabanii kun hundi osoo irraa hin irranne haala barnoota isaanii tasgabbaa'anii baratanii boru abdii biyyaa ta'an nyaata madaalamaanii sirriitti eeggamanii waanuma obboroo isaanii irraa qabanii waan addaatii miti saniin sirriitti utubamanii akka guddatan taasisuu irratti hubannoo hawaasaa cimsuu irratti hojjanna jecha. Saniin alatti immaas fayyaa dargaggootaa irrattis bal'inaan hojjanna. Dargaggoonni keenya humna oomishaa boru ganama biyya tana fuudhee ceesisuu danda'u waan ta'eef jecha dargaggoonni kun fayyaa wal hormaata isaanii irratti hubatanii boru waayyuu fuuniin dhaqqaba jechuudhaan waan silaa dursuu qaban dursanii fayyaa isaanii eeggatanii abdii boru warra biyya nurraa boru fudhatee ceesu san akka ta'uu danda'an sanarrattis bal'inaan hojjetama. Kanaafuu koolii galaatti seektarri keenya maarcheetii waggaa kabaju iddoo galma tokko keessa walitti qabamnee ayyaana san kabanyee guyyaa dubartootaati jechuu qofa osoo hin ta'in bifa qindaa'een hawaasni keenya dhimma fayyaa isaa irratti hubannoo gahaa harkate fayyummaa isaa akka eeggatu fayyaa isaa eeggachuudhaan oomishaa fi oomishtummaa isaa keessatti gahee isaa akka bahuu fi badhaadhina maatii keessatti gahee isaa akka bahu badhaadhina maatii san irratti yookaan hundoofnee badhaadhinni maatii dhufu ta'e badhaadhina waloo san fiduu waan dandeenyuuf jecha kanarratti akka xiyyeeffatan irratti hojii bal'aa hojjetama. Baay'ee jajjabeessaadha Siister Ulfaadhaa. Dhaggeeffattoota keenya Siister Sa'aadaa Ahmadii waliin haasaa jirraa. Isaan Daayireektara Barnoota Fayyaaf Kominikeeshinii Biiroo Fayyaa Oromiyaati. Akkasumas immoo Koochoo Dubartootaa Paartii Badhaadhinaa Biyyoolessaatti Koree Hojii Raawwachiiftuuti. Nu waliin ayyaana maarchii ayyaana dubartoota addunyaa kabajaatu jiru. Yeroo gaariin waliin dabarsaa akka jirtan abdanna.
Egaa guyyaa dubartoota addunyaa yeroo kaafnu gama fayyaatiin waa hedduu jettanii keessaa hooggantoonni fayyaa sadarkaa biyyaalessaatti sadarkaa naannoo Oromiyaattis jiran hojii guddaadha kan isaan hojjetan hoogganuu irraa eegalan jechuudha. Dinqisiifannaa guddaa qabna. Haadha maatiin torbaniin waa'ee fayyaa biyya kanaa waan kaafnuuf baay'ee hin odeeffannaa dhimma fayyaa irratti. Dhimmoonni hawaasummaa guddisa daa'immanii hojii wal qabatus waan baay'ee jira jechuudha. Keessumaa dhimma haadholii irratti dhimma dubartootaa irratti baay'inaan hin dubbanna mitiire. Torbanii sagantaa keenya irratti xiyyeeffannaan keenyas kana. Egaa Sister Saadaan dhimma biiroo isaanii keessatti hojjetamu wanta baay'eensaa wanta abdii namatti horuudha. Borii fi waa'ee walqixxummaa dubartootaallee waan baay'ee akka abdannu nu godhaniiru. Egaa jaarraa tokko olii fi qabsoon dhimma dubartootaa hojii wal qabatu wanta baay'eetu taasifama. Keessumaa waggaa waggaatti yeroo maarchi 18 ga'u dhaadannoowwan baay'eetu jira. Haga har'aatti garuu jijjiiramni barbaadamu dhufeera yookaan immoo wanta barbaadnu sana bira geenye irraa isin akkamittiin ilaaltu kan? Jijjiiramni tokko har'a jijjiirama barbaadde har'a jijjiirama fiduu hin dandeessu. Jijjiirama tokko fiduudhaaf dhawaataan hojii hojjetamuu jira. Haa jennummaan tana muka tokko dhaabuudhaaf fakkeenyoon kan sii kaasuu barbaadu taate fuutee iddoo takkatti habaqaala isaa dhaabta. Habaqaala isaa san dhaabdee habaqaalli sun biyyee sanii hojii wal simee qabachuudha qaba. Eega qabatee booda dhawaataan deema. Dhawaataan hoggaa guddachaa deemu immoo kunuunsa barbaachisuuf gochaa deemuu danda'uudha qabda. Kanaafuu qixa silaa barbaadame gahee jira yoo kan jennu taate jalqabbiin jiru gaariidha. Akka biyya teenyaatti keessaa jijjiirama as yoo kan fudhannu taate hooggantoonni dubartootaa iddoo baay'eetti bifa milkaa'ina qabuun haalli itti hojjechaa jiran ni jira. Bifa milkaa'ina qabuun. Fakkeenya kan kaniin kaasu taate dubartoota angeessu hoggaa jennu affirmaatiif akshinii miti kan angeessinu yookaan kootaadhaan miti kan angaa'u dubartoonni gahumsaan angaa'uu qaban. Gahumsaan angaa'uudhaaf ammaas irratti hojjetamuu qaba. Barnootaan irratti hojjetamuu qaba dubartii tan irratti hidhannoo siyaasaasiitiin irratti hojjetamuu qaba. Karaa bulchiinsaatiinis maanajimentii kan jennu kanaanis sirriitti irratti hojjetamuudha qaba. Kan hoggaa irratti hojjetamee akkuma reefa habaqaala tokko dhaabnee kunuunsaa iddoo silaa barbaadamu saniin geenyu sanitti dubartiin tunis roga siyaasaatiin roga barnoota dinagdeetiin hundaanuu gahumaa dhufuu waan qabduuf haala saniin gahumsaa kan dhufnu taate jalaayis kan biraatis gahumsaa kan dhufnu taate qixa silaa barbaadame saniin deemuu ni dandeenya. Bu'aa silaa arganne keessaa kan fudhannu taate fakkeenyaaf hin seekaasaa ambiiroo kiyyatti hoggattuun teenya dubartiidha. Profeesar Natsaannat dubartiidha. Ministeera fayyaa kan fuutu taate ministeera fayyaa irratti ministeertittiin dubartiidha. Karaa biraatiin yoo kan fudhannu ammoo hojiin keenya bu'a qabeessa. Bakki dubartiin hoggantu iddoo hundatti yoo kan laaltu taate bu'a qabeessa. Kana jala mureetiin siima. Karaa biraatiin yoo kan fudhannu taate amma naannoo Gaambeellaa fudhachuu ni dandeenya. Kabajamtuun Aadde Alamituun dhiheenya kana kan deeman pireezidantii ta'an iddoo sanitti rakkoo nageenyaa jiraachuu ture. Dubartiin mala qabdi akkaataatti bulchitus. Dandeettiin isii kan dubartii inni adda dhiirarraa godhu mala qabdi dubartiin. Mala adda addaa fayyadamteeti kan hojjettu. Kanarraa ka'uudhaan amma naannoo Gaambeellaa kan fudhattu taate nageenyi bu'ee jira. Tasgabbiin bu'ee jira. Isii waan hojjetteen dubartiin mala adda addaa uumtee waan hojjettuuf. Karaa biraatiin ammaas kabajamtuu Aadde Adaanech Abeebee fudhachuu ni dandeenya Finfinnee irratti. Jijjiirama Finfinnee irra jiru namni abbaan fedhee kan kaaduu miti jijjiirama guddaa jira roga hundaanuu. Kan fakkeenyatti taatummaasiisiin hojii qabattee ciniinnattee hojjechee bakka ga'uu fi saniin alatti immaas dubartoota angeessuu keessattis Finfinnee irratti immoo dubartoonni baay'een iddoo baay'ee dubartootaan kan angeeffamanii jiran. Kanaaf bu'a qabeessa ta'an. Dubartiin iddoo takkatti hoggaa angeeffamtu gahumsaan gahomsinee yookaan angeessinu taate miila lamaan iddoo lama waan itti dhaabbattuuf hin qabdu. Ejjennoo cimaadha qabdi, ejjennoo raafamne qabdi, dandeettii hoggansummaa qabdi. Hoggansummaan kun ammaas dhalootaan kan harkattuusi shaakalaan kan gabbistuusi. Mana keessatti dubartiin mana bulchiti. Mana hogganti. Eessarraa jalqaba hoggansummaanis mana keessaa jalqaba. Kanuma mana keessatti hoggantee mana keessatti mana sii kana hoggantee bulchitu kanarraan barnootaan hoggaatti deeggaramee gahumsa siyaasaa isiitii hidhannoon siyaasaa sii cimee kan dhufu taate iddoo feete kannituuf dubartiin gahuminaan hoggantee bu'a qabeessa taate. Kanaafuu bu'aan keessaa umma jijjiiramaa as jiru bu'aa gaariidha. Dubartoonni iddoo hangooman hundatti bu'a qabeessummaan keessaa bahanii jirani. Kanaaf bu'aa gaarii qabaa jeetiin ibsa maarcheetii. Galatoomaa Sister waa hedduu kakaasaa jirra. Angarume anis ofii kootee amma dubartiidha mitiire. Nullee dubartoota kan baay'inaan amma stuudiyoo kana keessa jirru Yoonaasiin alatti. Yeroo baay'ee gaaffii tokkotu keessa koo deddeebi'a. Akka dubartii tokkootti
amma fakkeenyaaf akkuma sikkaastan akkuma sadarkaa biyyaatti illee ministeerota baay'eetu jira dubartoota kan ta'anii sanuummoo umriin isaanii reefuu dargaggummaa keessa kan jiran baay'inaan dubartoota aangeessuu irratti mootummaan keenya hin hamatamu akka hojjechuu dandeenyu beennaa waa cabsinee ba'uu akka dandeenyu beennaa mana keessattis taanaan alattis taanaan dhiibbaa mana keessa jiru dandamannee isa alaas dandamannee waa hojjechuu akka dandeenyu beenna garuu baay'inaan ammayyuu wanti hin cabne warra baratan biras kan jiru warra carraa barumsaa hin arganne biras kan jiru ofitti amanamummaa dhabuu dubartootaa sadarkaa barbaadameen bahuu dadhabuu dhiibbaa wayii jira. Mee isin akka nama dhuunfaa tokkotti maal inni dhiibbaan sun maal inni dubartoonni maaliif akkas ta'an alaata aadaadhaa wajjin wal qabatee wanta dhufetu jira moo amantii kee akka biyya keenyaatti jiru kanaa wajjin wal qabatee wantoota dhufantu jiru moo maal inni laata konfiidensii qabaatanii dubartoonni keenya sadarkaa barbaadameen amma ba'eera jennaa isa kaleessaarra jijjiiramee jira jennaa akka biyyaatti sirriidha wantoonni mul'achaa jiran waan baay'eetu jiru garuu hin hafa waa hedduutu hafa sababii ta'eefi akka biyyaatti jijjiirama barbaadamu sana bira ga'uudhaaf maal gochuu qabna maaltu nurraa eegama akka biyyaatti dubartoota keenyarraa maaltu eegamaa kan jedhu ishee kana sumaan tuqaatiin haa darbaa. Gaaffii gaariidha. Eessarraa jalqaba seeti manarraa jalqaba. Aadaan keenya kan ittiin guddanne keessawammoo nuti kan ittiin guddanne haadholiin keenya kan ittiin guddatan ammallee iddoo tokko tokkotti daa'ima keenya kan ittiin guddisaa jirru aadaan sun dhiibbaa mataasaa qaba jalqaba. Maali aadaan suni? Fakkeenyaaf fudhannu taate hawaasa keenya keessatti ammallee kan cabin ilaalchin cabin maaltu jira dubartii fi dhiira walqixa laaluu dhabuu jira. Mana barnootaa hoggaa dhaynee dhufne atuu gaafa barattu mana barnootaatti harmeentee mee daftara sanichi kaayitii bishaan sanachiin waanaa godhi kananaa hojjedhu siin jetti moo gadi bahee xiqqoo taphadhu siin jetti. Daftara kee kaayitii waa hojjedhu siin jetti. Dhaqi bishaan kana naa waraabii fidiiti san booda obboleessa keetiin hoo maal jetti. Gadi bahee takka taphadhuuti san booda maali ati dhiiraami maal asii hojjetta deemta gadi bahee takka taphadhuuti. Eessaa jalqaba ilaalchisuun mana keessaa sanarraa jalqaba. Yoo dubartiin waa takka niin qo'adhalleettee daftara keessa itti deebitamee sannaa hojjedhu as deemee manaa baluu dhaqeetii waan meeshaa kana naa fidii hoottu kan jiru jira. Dhiirtiin immoo yeroo baay'ee gabbaatee kubbaa dhiitaa ooltee akka feete taatee ol garagalti. Even kabiraa dhiisii huccuu miilifoormii miiccihu ijoolleen teenyita dhiiraa ofiif miiccatti. Miiccattu eenyuun miicca obboleettiin miiccaaf sun eessaa jalqabaa manarraa ammallee ilaalchisuun ilaalchi mana keessa haadholee fi abboolee bira jiru hin cabne abbaan keenya yoo iddoo tokko dhaquu barbaade mee gurbaa kana wajjin harka qabadhee gadi bahaa malee dubartii tan harka qabadheetii waliin deemanii jaa hin jedhan eenyu dubartiin harka qabde mee zambiila san qabii kootu magaalaa dhaynee dhufnaa itti dubartiidhaan gabaa dhaynee deebinaa itti garuu dhiiraan hin jettu sun kanaafuu eessatti jalqaba seeti qabsoon keenya kan sirraa'uu qabu mana keessatti eenyurraa haadharraa nurraa sirraa isiirraa jalqabuu qaba tokko san kan lammadaa aadumatti yookaan fudhannoo taate hawaasuma keessatti yookaan fudhannoo taate intaltee abaruu akka dhiiraatti baraalaa kubbaa taphattii jira even kubbaa taphachuun akka waan safuu tokkotti haalatti ilaalamuu jira ammallee ilaalchisuun hin cabne kara biraatiin yookaan laallu taate dubartoota angeessuu birattiis yookaan ta'u taate dubartii maaliif ichi geessan hin dandeessi laata siin jaa osoo angeessuu san biran geenye yoo angeessuuf si barbaadan abbaan mana kee dura si morma dura ati ifiifi mormita iddoo kanaa kan nan hin dandeenya laata hin danda'u iddoo kan lakkii nan salphadhaa jettala ati dura ifin amansiiftu iddoo kana aanee fuudhanii siistar ministeera taate yookaan jedhu nin danda'a jee if amansiisuu danda'uun qaba iddoo fedhellee taatu bakka mootummaan ittiin angeessetti hojjechuu nin danda'a. Kan jiruun kaniin if keessatti uumuu taate niin danda'a. Saniin alatti maas dhiibbaan eessaa dhufa doo maatii keessaa dhufa. Anamma achii yoon dhaqee yoon ichitti hangaa'ee kaniin dhaqu taate yeroo baay'ee waltajjii heddummaata. Yeroo baay'ee fiildiin jiraachuu mala. Asii mana keessatti maas itti gaafatamummaa dachaatiin qabaa. Waan akkasii sammuu keessa qabatteeti dubartiin hin danda'u kan jireetti. Iddoo baay'eetti dubartoonni hoggaa hangeessan hin danda'u iddoo kana jedhanii haalli itti didanii jira. Garuu sun gonkumaa sirriidhaa miti. Mana keessatti manni nu qofaaf hin kennamne dubartii qofaaf hin kennamne manni daa'ima kunuunsuun nu qofaaf hin kennamne daa'ima san kophaatti yaan fidiyan so abbaan manaatis naa walqixa gahee qabaachuu qaba ijoolleeniin andahees dhiirtiinis dubartiinis walqixa waan dubartii jedhamee hojiin kophaa kennamin jiru dhiiraaf jedhamee hojiin kophaa kennamin jiru kanammoo gochuudhaaf qaama biraarraan eeggannu
murtii siyaasaan barbaachisu kun murtii hooggansaatis hin barbaachisu maal barbaachisa dubartoota keenya hawaasa keenya carraa arganne hundaan hubannoo isaanii cimsuudhaan hawaasni keenya jijjiirama haala amalaa fidee maatii isaa akka wanta godhu gochuudha jechaadha. Maatii irraa jalqabaa jechuudha bu'uurri isaa. Bu'uurri maatii irraa jalqaba hawaasatti dabara. Hawaasummaas kana keessatti gahee olaanaadha qaba hawaasni. Hawaasnis gahee olaanaa qaba maatii qofaaf kan maatii qofaaf dhiifnuu miti. Namoonni hawaasa keessa fudhatama qabus abbootiin gadaatis gahee olaanaa qaban. Sirna gadaa keessatti immoo dubartiin kabaja olaanaa qabdi. Soosumaatii keessa maa dhufuu dadhaba. Kanaaf sangochuun dirqama. Kan biraa maaltu eeggama maaltu godhamuu qaba eenyurraa eena ka eenyu nuu godhu een eenyu kanuu kan nu qaba eenyu nuu kan na jennee een mirga keenya fi falmachuu qaba. Mirga keenya fi falmachuu qabna. Mirga keenya hoggaa falmannu immoo gahoomuu danda'uudha qabna. Amma fakkeenyaaf dubartoonni 50 sadarkaa biyyoolessaatti akka biyyaattuu 50 aangaa'uu qabdii hoggaa jee kochoon dubartootaa akka kochoo dubartootaatti dubartootaaf aangaa'uu qaban jee hoggaa wanta jiru gahoomsuu qaba. Hidhannoo siyaasummaa isaanii irratti hojjetee siyaasaadhaan cimoo ta'uu qaban. Siyaasaa qofaan cimoo osoo hin ta'in barnootaan sadarkaa barbaadamu san gahuu danda'uu qaban. Iddoon hooggansaa tokko barnoota barbaada. Iddoo san kan ittiin hooggantu akkanuma lafaa kaatee iddoo san osoo hoogganuu hin dandeenye dubartii waan taateef bakka kana siif kanninaa jennee kootaan kanuu kennamu hin jiru. Soo kanaaf namni irraa eenyu hin qabu if gahoomsuu qabna roga hundaanuu barnootaanis if gahoomsuu qabna. Siyaasaanis if gahoomsuu qabna san booda qabsaa'uudha qabna waan nuu malu argachuudha qabna kan kennaadhaan nuu kennamu osoo hin ta'in dubartii ta'uu keenyaaf biyya tana keessatti 50 dubartii ta'uudhaaf ni dandeenya ammaas hojjechuus waan dandeenyuuf iddoo nuu malu san argachuudhaaf qabsaa'uu qabna malee teenya namaan nuu kenna jennee eeguu hin qabnu namarraa eenyuus hin qabnu jechuun barbaada. Egaa dubartoonni humtiyyuu yeroo kana keessa amma waan baay'ee kaasneerra mitiire manama keessatti yeroo isaanii ati isa kana godhi kana kaa'iti yeroo nuun jedhan sana mirgumaaf dirqama keenya iyyuu beennaa naannoo hojjennutti ta'uu danda'a biiroo keenyatti ta'uu danda'a iddoo jiraan iddoo kamitti ta'uu danda'a mirgaaf dirqama keenya sana beennaa dubartoota irratti akkamittiin hojjetamaa jira yookaan mirgaaf dirqama isaanii akka isaan beekan wanta iyyoo jechuu waan qabnu jechaa jirra dubartoonni jechaa jiru ishee kana mi'achumaan. Mirgaa fi dirqama keenya beekuun murteessaadha. Mirgaa fi dirqama kana eenyu beeksisa? Barnoonni inni jalqabaa isaa jalqaba. Barnoota isa jalqabaa eenyurraa baranna? Mana barnootaatii baranna? Maatii. Harmee teenyaan nu barsiisa jalqaba. Maatii keenyaan nu barsiisa. Nuti barsiisaan teenya isiin jalqaba haadha teenya. Because haadha teenyaa wajji boondiingii cimaa kan qabnu haadha teenyaa wajji kan walitti dhiyaannu. Yeroo haati teenya nu deesse yookaanis yeroo nuti daa'ima deenyarraa jalqabne daa'imni keenya sun eenyu wajji haasawaa jalqaba. Haadha wajjin jalqaba. Haadha wajjin. Kanaaf jalqaba akkuma abbaa jechuu barruutti akkuma harmee jechuu barruutti akkuma maqaa obboleeyyan keenyaa barruutti dhawaatumaan lakka guddachaa dhufnuuf mirgaa fi dirqama keenya barachuu qabna. Kun eessarraa jalqaba? Maatiirraa jalqaba. Daangaan akkuma umrii keetiitti daangaan mirga keetiitiis jira. Akkuma umrii keetiitti daangaan mirga keetiitiis jira. Daangaan dirqama keetiitiis jira. Wanni hundi dirqamninis mirginis daangaa qaba. Hagal lakkeffamee miti hanga dhumaatti. Soo kanaaf maatiirraa jalqaba. Mirgi keenya kana dirqamni keenya kana kan jiru hawaasarraa ammaas akkasumas manneen barnootaa keessattis mirgaa fi dirqama keenya haalli itti barannu ni jira. Saniin alatti immoo mirgaa fi dirqama keenya kabachiisuudhaaf ammoo abukaatoon nuyi mataa keenyaaf. Ifiif abukaatoo ifii taana malee nama biraa ka dhufee xabaqaa nuu ta'ee mirga keenya nu kabachiisu barbaaduu hin qabnu. Mirga keenya kabachiisu qabna. Mirga keenya hoggaa kabachiisnummaas mirga namaa tuquu hin qabnu. Mirga biraa dhiibuu hin qabnu. Iddoon hundi nuuf mala nuti dubartiidha kun hundi keenyaa jennee obboleeyyoon keenya dhiiraas firraachi dhiibuu hin qabnu. Kanaaf waan hojjennu keessatti iddoon dhiiraa maluu jira iddoon dubartii maluu jira kan jiru hin hojjetu. Raayyaa ittisa biyyaa keessatti dubartiin ni hirmaatte akkuma dhiiraatti lolti waliin. Maaltu isii adda godha? Kan agarkaa jirru ammaan tana waan ta'eef jecha. Xayyaara ni baleessisti dubartiin dhiirtiinis ni baleessiisa. Wanni adda nu godhu hin jiru. Barnootaan hoggaa barannus bakka dhiirtitti nu caaltu yoo kutaa tokko keessatti dhiirtii tokkoffaa fi kutaa biraa keessatti dubartii tokkoffaa ba'a. So haala saniyyoo kan deemnu taate gaariidha. Garuu immoo mirgaa fi dirqama keenya jennee mirgaa fi dirqama nama biraatis dhiibuu hin qabnu. Kana irratti komee qabna warri dhiiraa. Amma yeroo baay'ee gaafa mirga dubartootaa jedhamu keessaa affirmative action kan duratti jettan suni dhiirota irratti yeroo baay'ee akka dhiibbaa fiduuf uumameetti yeroo ilaalamu jira.
Sundoo gongor. Darbee immoo dhiironni xiinsammuu nuti jalqaba haadhuma keenyarraa eegallee itti guddanneetu jira waan ta'eef qixxeedha jennee yaaduu irratti rakkina qabna ta'a. Sana keessa darbee amma Awurooppaa keessatti wanti kun guddatee deemee amma dubartoonni feministi sayinu gara finxaalessummaa jechuu dandeenya laata. Mirga dubartootaa kana cimsuudhaan yoo barbaadne reerumaa mucaa tokkoon godhadhee guddifadhaa erga sanaan booda heerumuu dhiisuu hin danda'a. Tariitii amantaa wajjin kallattii garagaraan haala walitti bu'uu danda'utti ka'aa jira wanti kun waan ta'eef kanaan wal qabsiisuu qabna. Dhiirota akkamittiin ilaalanii jalqabuu qabu mirga isaanii yeroo baran dubartoonni? Waa takka beekuu qabda asirratti. Wanni jalqabamis ni jira sadarkaa addunyaatti bara 1990 irraa jalqabee waa'een mirga dhiiraatiif akka mootummaa gamtoomaniitti wanni isinii mirkanaa'u jiraachuu baatu sochiin ni jira. Garuu immoo sadarkaa san hin geenye isin ammallee olaantummaan keessanuma iddoo adda addatti nuti imma kan cabsaa olaantummaa keessan san cabsuu osoo hin ta'in walqixxummaa keenya mirkaneessuuf qabsoofna nuti. Mirgi keenya haa kabajamu. Fakkeenyaaf amma mana keessatti an abbaa manaa teettee biiroodhaa dhuftee ati rimootii qabattee soofaarra yookaan teessu taate haati manaa dhuftee immoo akka haati warra keetii dhuftee seentee waan ijoolleesii tajaajiltoo kan taate kun gonkummaa sirriidhaa miti kun olaantummaadhaa miti kuni doofummaadha. Maaliif jettu ilmaan san kophaas hin deenye isiini dhiirtii walqixa iddoo hojii hojjetanii waliin galanii ganama walqixa bahanii walqixa galanii isiini sa'a 8 hojjettee galte ati sa'a 8 hojjettee galte garuu waggaa galte ati rimootii qabattee soofaarra teesse isiin immoo daa'imman kunuunsuu fi waan ati nyaattuu fi daa'imman kee nyaataniif kushiinaa seentee hojjette kun sirriidhaa miti waan sirraa'uu qaba sammuu keessan keessatti sammuu dhiiraa keessatti abbaan manaa dhiiraa kan juusan gonkumaa fi keessaa haquu qaba dhiirti abbaan manaa dhiiraa miti nu hundi mana san walqixa hoogganuudhaaf walqixa mirga qabna dhibbeentaa 50 qabna garuu kun maaliin ta'a waliin mormuun osoo hin ta'in wal mari'achuudhaan waliin dubbachuudhaan waan silaa hojjetan atis kan hojjedhu anis kanaan hojjedha jechuudhaan daa'imman isaanii walqixa kunuunsuudhaan rabbiin kunilleen hoggaa nama uumu isin caalchisee nu isin 6-9 dhalattanii nutis 6-9 dhalan saniin alatti maas isiniif waan addaa wanni rabbiin uumeen jiru nuuf waan addaa wanni rabbiin nurraa hir'isee hin jiru kan amantiitiinis waan walii bu'uun qabu fakkeenyaaf dubartiin takka kan hin jaalanne hin heerumu jechuu mirga qabdi nama hin jaalanne hin heerumu jechuu mirga qabdi amantiin kamiyyuu nama hin jaalanne heerumi jee kan dirqisiisu hin jiru garuu immoo haala amantiitiin dubartiin takka akkamitti heerumti sun amantiidhaaf dhiifna dhimma amantii waan hin taaneef mariin kee garuu immoo dhiira birattis ilaalchi jiru sun dubartii qofarratti dubartiin mirga keenyaaf haa qobsooftu dubartii gahoomsinaa dubartii roga hundaanuu roga siyaasaatiinis roga hawaasummaatiinis roga diinagdeetiinis dubartii utumna hoggaa jennu dhiira farraachi namas dhiibnaa miti dhiira irrattis hojjechuudha qaba dhiirtiinis mirga isaatiis beekuu qaba mirga dubartiitiis beekuu qaba haala saniinuu lameenuu walqixa baalaansi goonee kan deemnu taate wal hubannaan dhufaa walii yaaduun dhufaa walii dhimmamuun dhufaa walqixummaan haala saniin dhufaa lakki iddoo kanarratti sirriidha isii wanni aangoofteef dandeettii qabdiif aangoomtee jee fudhachuu qaba isiinis ammoo waan isa caaleefiin aangoomee osoo hin ta'in waan naammaluufiin iddoo kan arkadhee kan juusan ilaalchisuun akka isii keessa dhufu uumuudhaaf kara lameenuu hojjechuu qabna malee dubartii qofarratti maalchee toggaa kabajnuun mirga dubartii qofa mirga dubartii dirqama dubartii beeksisuu qofa osoo hin ta'in dhiirtii hoo mirga maal qaba kan juusanis walqixa hojjetamuu waan qabuuf jecha roga kanaanii kan deemuu qabnu jechuu barbaadeeti. Eeka of ga'oomsuu nan danda'a jechuu hubannoo ofii cimsuudhaan dubartoonni wanta yaanne sana hojjechuu hin dandeenya kan jedhamaa jiru kanaaf guyyaa kanarra dhaabbannee nus kanuma jenna akka haadha maatiitti hin dandeenya dubartoonni wanta nu hojjechuu dadhabne hin jiru garuu keessumaa amma hawaasa keenya bira gaafa dhadhu akkuma isin jettan siistar hanqina hubannoo jirurraatu rakkinoonni akkasii baay'inaan mudatu maatii keessatti yoo ilaalte abbaan manaa yeroo hundumaa olaantummaa isaati kan inni labsatu lafa hojii yoo dhaqxee dubartoota aangoomsuudhaa fi sadarkaa barnootaatiin utuu isheen caaltu hubannoo hojii sanaatiin utuu isheen caaltu muuxannoo hojii sanaatiin utuu isheen caaltu garuu dhiiratu dhufee irratti akka naangoo qabatu godhama hin dandeessu jedhamee sababii yaadamuuf hawaasa keessatti hubannoo sirrachuu qabu tokkotu jira jechuudha kanaaf kuni Tariitii siistariin waggaa dheeraa hooggansarras dhimmoota dubartootaa wajjin wal qabatutti si mudata waan ta'eef
dhimmoota akkasii keessumaa akkuma isheen jette amma hojii fiildii jira diyuutii fa'aa jira miti reesin bira immoo bulanii hojjechuu fa'aa jira rakkoolee ilaalchaa wajjin wal qabatan dhiirota bira jiran kana cabsuu irratti akkamittiin hojjettu. Maal seeti amma fakkeenyaaf seektara fayyaa keessatti dubartiinis waggaa dabareesiidhaa bultee hojjetti biikoo sa'a 24 hojjanna siin jeetiin jira. Kanaaf namni dubartii ogeettii fayyaa tokko fuudhu dabareen sun akka jiru durumaanuu sammuu isaa keessa beekee fuudha. Garuu immoo iddoo tokkotti rakkoon hin jiru jechuun hin danda'u jiraachuun ni mala. Sana immoo lolaan maaliin osoo hin ta'in yeroo adda addaa irratti iddoo barbaachisaa ta'etti carraa arganne hundaan seektarri fayyaa sa'a 24 torbaanii guyyaa 7 waggaa guutuu hojjetaa jira. Kana waggaa jennu maal jechuudha? Dhiira dubartiin jettu hundinuu yeroo dabareessi ni hojjetti jechuudha. Saniin alatti maas maali san qofaa miti immoo fakkeenyaaf guyyaa ayyaana yoo dabareessi taatee ni oolti dubartiin. Amma guyyaan ayyaana dubartiidhaaf ulfaataadha. Fakkeenyaaf akka musliimaatti guyyaa iidaa isii jalqabu isii ga'uu mala. Akka kiristaanaattis guyyaa faasikaa amma ati fakkeenyaaf haati mana keetii kan boru faasikaadha har'a ogeettii fayyaa taate dabareen isii kan bultu taate humaa godhuu hin dandeessu. Because durumaanuu nuti yeroo eebbifamnee kakannee eebbifamne yeroo hunda kakuudhaan kan eebbifamu ogeessi fayyaadha. Saniin alatti maas ogeessi fayyaa guyyaa ayyaanaan beeku halkan hin beeku guyyaan beeku ayyaana maatii isaatii wajjin dabarsu yeroo hunda hawaasa isaatiif tajaajila kan kafaltiin kafalamuuf gahaa ta'eetii miti kan caalaa hawaasa kaan caalaa yookaan hojjetaa mootummaa kaan caalaa kafaltiin kafalameetii fi miti bu'aa addaatis argatanii miti garuu maali dirqama dachaadha qabu ogeessi fayyaa dirqama lammummaa qaba dirqama ogummaa qaba garuu maalichi keessatti wanni jiru keessaan fakkeenyaaf dubartii musliimaa takka guyyaa iidaa isin dabareen isiidhaa guyyaa iidaa irratti kan oolu taate walii jijjiiruun ni danda'ama. Ta kiristaanaa sun walii yaaduudhaan akkuma hawaasa keenyaaf yaannee gara laafeessummaadhaan hawaasa keenya tajaajilutti ifiifis walii yaadaa deemna seektara keenya keessatti. Kun haala kanaanii kan hundatoo garuu iddoo tokkotti rakkoon hin mudatu jechuudha miti ni jira. Fakkeenyaaf dubartiin fiildii yoo kan deemtu taate abbaa manaatii wajjin yeroon itti waliin bu'an ni jira. Garuu maali suni hamma dandeemetti isiin hojii sii ta'uu sii amansiisu lolaanii miti. Dadaan guyyaa kana dursiteetti himu qabdi abbaa mana siitti. Gaafa kana fiildiidhaan deema. Fiildii waliin itti deemuuf hojii kiyyaa deemeetiin hojjechuu qaba. Iddoo gahee hojii kiyyaati asirratti qaxarameetiin jira garuu hojiidhaan asii hojjedhu kana gaditti immoo gabbu'ee deeggarsaa fi hordoffii kennuudhaan qaba deemuun qabate dursiteetti himu qabdi. Iddoo tokkotti dubartoonni biratti sanqinni ni jira. Hoggaa fiildii deemnu yookaan boru deemu taate boru ganama Adaamaadhaan deema boru ganama Jimmaan deema no sun sirriidhaa miti. Dubartiinis iddoo sanirraa if sirreessuu danda'uudha qabdi. Abbaan manaatis akkasuma boru fiildiin deemamee shamizii san shaantaa san keessa naa kaa'e keen kaawwatu bareefi. Shaantaa san keessa naa kaa'e shamiziin kun maaliif naa miiccamin hafe waan jiruuf jecha kanaafuu ilaalchi akkasii sun capuudha qaba jalqabbiin jiru gaariidha. Ammoo sirriitti irratti hojjetu qaba. Hoggaa irratti hojjennu immoo nu qofaa miti gaheen kan dubartootaa qofaa miti miidiyaan iddoo olaanaadha qaba. Akkuma arraan tanaatti miidiyaanis hojii bal'aa hojjechuu waan danda'uuf gurraa fi ija hawaasaatiis waan ta'eef jecha waan ilaalchota hawaasa keessa jirus baasee fidee mariidhaaf dhiyeessuudhaan yoo irraan mari'atame hawaasni dhimma sanarratti kan hubannoo argatu taate hawaasa keessatti jijjiiramni ni dhufa. Akkuma silaanne sanatti walqixxummaan keenya kan mirkanaa'e walqixxummaan keenya kan wal dandeenyee walii yaannee wal kabanyee waliin jiraannu ta'a jechuun barbaada. Sagantaan keenya immoo sagantaa haadha maatiiti kan inni jedhamu haati maatii hortee biyya tokko taati haadha maatii biyya haadha maatii jenne. Haati bu'uura biyyaati utubaa biyyaati jennee jalqabne tariiti har'i immoo guyyaa maarcheetii waan ta'eef waanuma walii galaa haasofnee fayyaa irratti hojjenna waan ta'eef sagantaa keenya irratti keessummaa taatanii nu argamtanii jirtu dhumarratti waan hafee yookaan sagantaa keenya ilaallatee dhaamsa yoo qabaattan daqiiqaa tokkoon isinii kenna. Sagantaan keessa moquma isaarraa huratti tole haadha maatii teetteemi. Haadha maatii yoo xiqqoo jettu haalummaan isin maqaa kana itti moggaaftanii xiqqoo kanama tuqu. Maatii jechaan haadha jechaan utubaa manaati. Manni tokko utubaadhaan dhaabbata. Utubaan sun diigame jennaan manaa diigama. Yoo manni sun diigame immoo maatii bittinnaa'u. Maatiin bittinnaa'ee jechaan rakkoo fayyaa qofaa miti, rakkoo hawaasummaati, rakkoo diinagdeeti, rakkoo siyaasaati. Kanaaf gammaan tana haadha hoggaa jennu waa hedduudhaan ifti kan jennu. Utubaa manaa bira dabaree haatiin maas biitii takka maaliin ni waamamti.
Itoophiyaa hoggaa jennu maali yaam? Haadhaa yaam. Oromiyaa hoggaa jennu maali yaam? Haadhaa yaam. Afrikaa hoggaa jennu maali yaam? Haadhaa yaam. Haati haadha. Haati waa takkaan illee walqixa hin taatu. Waan itti madaallu hin qabnu haadha waan taateef jecha. Arra haadha borummoo akkoo taati intalti siin arra deessi boru haadha taati dabaree waan ta'eef jecha. Kanaafuu sagantaa keessan kanaas yaa'u bal'inaan dhimma fayyaa irratti hojjenna jeetiin abdii qaba. Akka waliigalaatti guyyaa kabaja dubartoota maarchi 8 yeroo 49ffaa akka Oromiyaa akka Itoophiyaatti 114ffaa akka addunyaatti idil addunyaatti kabajamu kanarratti isinis keessummaa gootanii na afeeruu keessaniif baay'ee ulfaadha. Baay'ee galatoomaa jenna dhaggeeffattoota keenya egaa Sister Saada Ahmadii daayireektara barnoota fayyaa fi kominikeeshinii biiroo fayyaa Oromiyaa akkasumas koochoo dubartoota paartii badhaadhinaa biyyoolessaatti immoo koree hojii raawwachiiftuuti isaanii waan baay'ee akka hubattan qooddattan abdanna. Baay'ee sin galateeffanna Sister yeroo keessan nu qoddanii asitti waan argamtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddisnee irra deddeebinee isin galateeffachuu barbaanna sagantaan keenya kanneen biroon itti fufu. Eeyyee qophiin keenya kan ittaanu egaa isaan affeerreetu keessummaa gaggeessinaa TikTok irratti namoonni baay'een guyyaa irraa ilaalchisuudhaan haadha isaaniitiin dhaamsa dhaamaniiru. Madda keenya godhannee TikTok irraa namni baay'ee waa'ee haadhaa kan inni jedhee kan inni walaleesseef kan inni dhaamsa dhaameef kana walitti kurfeessineetu fidannee dhufnee jirra akkasiin jaallattan abdanna isa sin dhaggeeffachiifnaa ammallee nu faana tura. Si keessaa ba'ee dhiiga keen dhaabadhee nama ta'ee tocheesii nama argadhee ana keessa situ jira si keessa anaaf tubduu koo somba keenan arganaa naaf ta'u siif ta'a milkaa'ina koo mirqaanta miidhama koo dandeessu hancabnaan okkolta. Guyyaa natti naaf hin jiraanne guyyaa keessa hin jiru bareedinni kee ijoollummaa naaf mulqame har'a sirra hin jiru haadha koo haadhitti hiriyaa koof gorsitu jabduu naafuuf hin qusanne dadhabbii kee yaadanneen dhagaa amnisittuu harmee koo dandeessu haadha jaalala dhugaa hamaan narraas hin tuqqinnaa quufi baroota waggaa jedha. Dhiphina koo hundaa na waliin dhiphattee na guddisuuf jecha ofii kee dhiphattee haati si qofa jechuuf hundumatu qabaa ati naaf adduma. Na waliin hirmaatta gammachuus ta'e gadda koo hunduma yoon waa'ee kee yaadu garaan na hammaata balali'ee dhufuuf karaatu fagaata haadha qofa jechuuf naaf yaadda iddoo hundaatti situ na baase kunoo har'a iddoo guddaatti sin jaalladha jechuuf kun qofaan sin ga'u nama tokkoon qabu addunyaa kanarraa kan amma kee ga'u haadha koo jaalalan siif qabu ani eenyuuf hin qabu naaf jiraadhu deessee koo. Waa'ee kee aan ibsuudhaaf. Anjechootan qabu yoo jirtu anjira kanaan achiin jiru anoo humnan qabu waan tokko siin godhu du'ee baduu sillee aansinii ranfadhu. Haadha koo heccitii jiruu kootii uleen tabbattiin ba'u riqicha koo jaalalaan galman fedhettiin ga'u homtuu hin jiru jedhee gaafa dhabame firrii. Qulqullooftuu uumamaa kan keessa hin jirre shirrii hin soba miiltoon hammaa haalaan namaaf birmata kan gargaarurra caalaa ofii isaanitti hirkata. Mataa keetiif takkaa yaaddu itti hin rakkanne dhadeessee maas kaatee boqonnaan harkanne ciisinsi ta'ee fi bakka isaa jijjiiru aannan naa quufe moo dhiiroo garaan dhiiru. Harka kaleetti aannanis waan dhunne dhiiroonni dhukkuba afaanumaan xuyne jettee amma olii ganna qabdee na eeggachaa bulte hirriiba kee dhabdee. Yaanni si wareersee garaa si huggubu si harka dhibamee gaafana dhukkubu gaafana yaradha lubbuu bakkaan dhabda rakkattee cinqattee dhibamtee gaggabda jiruu tee wareeddee jaalalaan naa bitta rakkoo too dhagayuuf naasuun budhii citta waan qabdu naa qooduuf takkaan goone shakkii ati anaaf goota hin qabne fakkii. Deessee koo harmee koo. Foolii kee na turgaa'ee foolii boobaa kee formaa aan argeera namni hunduu naaf fira miti ormaa. Foolii kee na turgaa'ee foolii boobaa kee mormaa aan argeera namni hunduu naaf fira miti ormaa. Ummiyye. Ummato,
waa'ee kan kee ibsuuf jechaan hanqata yaa rabbi naa kenniif addunyaa qananii akiraa jannata yaa rabbi naa kenniif addunyaa qananii akiraa jannata iddoon ati hin jirre anaa qabdu bu'aa ati naaf jiraadhu anatu siif du'a ati naaf jiraadhu anatu siif du'a ati naaf gaaddisa ani siif biqiltuu iddoon ati hin jirre naaf dukkana iftu iddoon ati hin jirre naaf dukkana iftu addunyaa kanarra maaltu si fakkaata osoo danda'ame umrii kee jiraattee koonatu siif laata osoo danda'ame umrii kee jiraattee koonatu siif laata. Harmee koo giiftii koo deessee koo anaaf kaata anaaf daarta anaaf jiraatta marrummaan kee guduunfattee dhukkubbii keef ciniinnattee nattu fista ofii daartee golat boossee imimmaan kee haxaawwatta na duratti seeqxee maddii kiyya dhudhungatta. Ofii kan kee gattee ilmaan keef dhamaata akka dungoo baqxee nudhaaf ifa taata. Harmee koo haadha koo giiftii koo ati bareedduu addunyaati moodela namoomaa silaa homaa hin qabu fayyaa akkasiif laatuuf siin kadhadha uumaa. Harmee koo lafaa ol mararree waaqaa gadangaftuu akka keen agarre anoo waa marattuu kan fuutee guddistu qalloo akka lilmoo hubattuu uumamaa saayinsistii ilmoo yaa angaftuu jiruu ogeettii waa mara naanoo jaalala keen namoo gessa gara. Harmee koo deessuu kootii qoftuu koo haqaa jecha ga'aan dhabe siin moggaasuuf maqaa siin naaf ibsuu dide jechuun ankaakee mee eenyu siin jedhee si waamu maqaa kee aannan koo siin jechuuf bullaan dhama qaba siifan maqaa keessaa waamee maqaa dhaba damma koo siin jechuuf dammoo gagaa qaba siifan gabii dhabee akkan ta'uu dhaba utuu tulluun kunuu dirreetti diriire utuu jechi hunduu walga'ee hiriire. Harmee koo oolmaa kee jechi himeen fixu hagam jecha filus jechatu singitu eenyu siin jedhuree eenyuun si fakkeessa fakkaattiin kee eenyu biiftuu moo addeessa miixuu koo miixattee milkooma koo deessa guutummaan qaama koo waa'ee kee odeessa gola onnee kootii laphee walakkeessa qixxee miliyoonotaa qofaa kee teessa. Ji'a 9 guutuu garaatti na baatte ciniinsuun cinqamaa dhiphattee watwaatte rakkoof eela miixuu hundumaa dandeesse gootittii koo ayyoo jiraadhu yaadeesse. Harmee koo deessee koo yashee akka kuma waaqaatii gaditti naaf hirkoon koo suma kompaasii jiruu koo utubaaf dagalee azyaa guddisee koo hin beeku si malee kan kee maalan jedha jecha kamiin ibsuu yashee nan daganne amma ija libsu kallattii deemsa koo mijeessituu karaa. Mee maaluma jedheensi ciibsuree gara. Akkuma si bira jiraachuu hawwaa ture ammas si arguun hawwii makoo taatee hafteem harmee koo waa tokkoon sitti himaam ani inaaftuu miti garuu hawweeraa gaafa namoonni haadha isaanii faana kolfanii taphatan hawweeraa gaafa isaan dhabdus argattus biddeena cittuu harka haadha ofiirraa nyaatan gaafa isaan harka haadha ofii naammatamanii gaaddidduu haadha ofii jala boqotan. Eeyyee gaafa isaan simboo fi naatoo haadha isaanii jala jiraatan gaafa immoo fuula haadha isaanii ibsanii harmeen isaanii gammaddu argan anis akkuma isaanii si gammachiisu hawweeraa gaafa isaan tuutaan iyyanii taphatan gaafa immoo namni hunduu maaddii irraa ursee gammadu anis si faana maaddii tokkotti dhiyaachuu hawweeraa. Haati lamaan jirtu haati takkittu maaloo duuburraa gaddisa uumamaa. Gabamana bahu akka daa'imatti yeeyyoodoo burungala edee siboomse bayyaa dhaabiyyaa sibiraa fagaan turbee uuman ta'ee fuula keedhamnaan garaan namuuree hirriban adidee addoo keetiif jecha edaadha ofii hafuuruu goricha. Haadha manaa jechuun bohaarsituu jireenyaati. Bara isheen sukkaaraa jiruu mi'eessiti. Goota kiyya jettee nama jabeessiti. Haati manaa doktora bara yaaltuu onneeti. Haati manaa baankii qabduu mallaqaati. Laaltee si ijaarti. Dubartiin mahandiisaa dhiirota jajjaboof isii tolche daandiisa.
manni dubartiin jirtu midhaageet faayama wanni mana keessaa tottoleet kaayama mana jiguu gahee malaan jabeessiti shittoo takka malee foolii urgeessiti. Dubartiin bar haadha addunyaa hundaa faayamtittii haadha siiqqee araarsituu xiqqaaf guddaa bareedditti dumbulluxxuu kuulamtittii ijji kuullee ibsituu miidhaginaa maahibubbaa biliillee dubartiin mee falmattuudha akka maaramee harqaa sagalee ishee dhageenyaan diinatu nee harqa dubartiin keenya goota miixatteet goota deessi ofii agabuu bulteessiin immoo afaan si keessi eeyyee dubartiin keenya goota akka warqituu walloo ishee saba ishee eegdu tokkummaadhaaf waloon. Biyya lafaa kanarraa kan gatiinsaa ulfaata ani yoon taa'ee yaadu haadha natti fakkaata jaalalli haadha hadda himee fixuu hin danda'u osoo fi nyaatteen quufne kan namaaf garaa baattu garraamii afaanii fuutee sabeela'eef laattu haadha jechuun warqeedha kennaa badhaasa waaqaa goota jaalalaan guutte kan onneen ishii haqaa biyya lafaa kanarraa kan amalli ishii takka itti dabalan qabu haadhuma qofa bakka. Kan sin dhibu haati warqiidha jedhe kanaan waliin galu. Qarshiin bitamtu gabaanaadhaan jiru qubeen ijaarramtee jechoota iyyuu uumtu asoosama malee haadha hin ibsitu. Haadha koo dhageettiif miira koo hundaa kan to'attu oolmaa kee kakaastee keessa koo mo'attu faana koo hordoftee kan na duukaa baatu yaadaaf qalbii keetiin kan na faana taatu gammachuu koof jettee gammachuu kan dhabdu kana natti hixattu waan of harkaa qabdu rakkinaaf gadadoo ana laaltee obsita qaawwaa qaama kootii jiruu keen golgita madaa qaama kootiin ofii kulkulfatta fayyummaa kee dhiistee anaaf dhukkubsatta utubdee na dhaabdee ofii gad gugguufta anaan ol na qabuuf bakka meeqa kufta kan kee dubbatamee yoomuun xumuramu faayila kamiinuu takkaan guduunfamu an jechallee hin qabu waan ittiin si ibsu isattiin silaadha fayyummaa kee eegee waaqni si haa tiksu argaa keenya qofaan jiruun kan toluu fi kumanuuf jiraadhu harmi bara quufi. Haadha ko heccitii jiruu kootii uleen tabbattiin ba'u riqicha koo jaalalaan galman fedhettiin ga'u homtuu hin jiru jedhee gaafa dhabame firrii qulqullooftuu uumamaa kan keessa hin jirre shirrii hin soba miiltoon hammaa haalaan namaaf birmata kan gargaarurra caalaa ofii isaanitti hirkata. Warqeen kumni diriiree kidilaan toora nammee yoomuu himameen dhumu gaarummaan gola harmee. Yaa dhaloota qubee ummaatiin kunuunsaa kabajaa akka rabbiin jaallatutti bira dhaabbadhaa dhimmeessii haajaa harmeen tee nyaata siif qopheessiti ibiddaan gubattee ilma kiyya naaf nyaadhu siin jette ofiisiitiif nyaata irraa lagattee mee har'a doktara ta'ee dawaa isiniif ajaju namni milkaa'u fedhe harmeessaa haa kabaju ummaa teessan gammachiisuu qabdan ajaja gootanii eeyba harmee qabaannaa waa hunda mootanii ummaan tee haqa sirraa qabdi cimimmuun si dhaltee miila dhungachuu qabda silaa shari'aan siif galtee haadha abbaa dhagaa yeroo mana galaa jannata fagootti hin barbaadin miila isaanii jalaa rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa ji'a sagal garanna baattee soonan si keessa burraaqee garaasi diddiitu yoonan taphachuu baadhe zaakir kiyya maaltee jetta adduun sirraan dhiitu haganarraa qabda yaa ummaa cimimmuun na deesse way silaa hin dandee hajjuma si geesse hedduun si jaaladha harmeetiye yaa ummii siitu addaan na baase gaafaan xiqqaa aannanii fi summii osoo furriin narra yaatu arraabdee na dhungattee ana zaakir kee gabbisuuf coraa dhabdee hunqattee rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii. Harmee gara laafettii koo harmee haadha firaa na jalaa hin boo'in rabbitu siif jira anis agomna koo hin hafu si biraa yaa ogeettii tiyya doktaraaf maandisa dhibee keessa kootii simatu fayyisa yoon ani rakkadhe ija keetu dhimmisa galata kee deessee akkam jedheen ibsa. Harmee ganama yoon ka'u hirribaa dammaqee waa'uma kee yaadaa akkam jirta harmee lafti naaf bari'ee ani ifa argus barnatti hin tolu si malee gammadus
Egaa baddee baddus bakki ijaa hin baddu narraa fagaattullee na keessaan haqamtu. Bar ati qaaliidha haadha koo lalistu waa'ee kan kee kana mi akkamitti ibsu nan obsa yoon jedhes anan obsisiisu. Sin yaadadha sin dagadhu sin abdadha sin irraanfadhu yaadeessuu koo yaa haadha koo dhamaatuu koo dhiphattuu koo tokko lama jedhee yommuu lafa kaa'u oolmaa kee lakkaa'ee baraan biran ga'u keessaa maal himeetan isa kamiin dhiisa. An gaaffii tokkoon harmee koo gaafadhu. Seeqinaaf harmee koo kokkolfii taphadhu anuu siifan gaddaa gammachuu koos fudhu warqee koo dha'aati qabeenya koo guddaa daayimandii dha'aati kan caaltu waan hundaa ana miti mucaa keef addunyaaf ni geessaa malaala koon olii maalinan si qixxeessaa soora lubbuuti bari ifti fuula keetii faaya miidhaga koo yaa simboo sooretti kaleessa naaf taatee ta'uuf kan ulfaatu dugdi koo har'aa milkii kan kee baatu naaf seeqnaaf kolfii hamtuus sin arginii gadda keef anjira gammachuu koo hin boonii. Yaa Rabbi yaa Gooftaa waadii bakkatu ayyoo kooti harmee kooti umrii shinaalaadhu umrii shinaalaadhu. Kennaan kennaa olii haadha ofiin caalu harmee koo deessuu koo eenyuu sin madaalu kunoo as ga'eeraa siinii jireenyi koo siinii milkaa'eera ifaajjiin jiruu koo. Si yaaduunis ne haadha koo maalan godhaa garuu fageenyaatti hammaatu nagaan ta'i rakkattu si rabbii jira beeloftu sobsii ta'i ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini. Dugda naaf dirmimmaa'ee barruu kee dhiige sana mee maal jedhee si ibsuu jecha kamtu siif mala kumee kosiin jedhuu ree qarshiin si madaalee lakki jaalalli kee anaaf hunda caalee ibsituu jaalalaa madda garraamummaa barbaadee tan dhabee waan ibsu haadhummaa qubeen nuti qabnu 26 gaaleef hima ta'uun tokko yoo ta'anii himnis wal qabatee keeyyata yoo ta'u dhugaadhaan harmeeku si ibsuu hin danda'u. Jaalala keetu addaa hamin qabdu qixxeetasaa oolmaa kee guddaa sana mee maal godheen siif baasa barsiif nan mararuum xiyyaarri barrisee samii keessa kaatu konkolaataa miidhagaan abbaa yaa'aa fakkaatu natun qabuuf malee qabeenya gurguddaa silaasin teessisaan fuudhee iddoo guddaa eeyyee baranaaf awwii kootii mutuuti anaaf teessee iddoo teessoo moototaa maqaan keessutuu taa'ee tarree maqaa goototaa. Baranaaf hawwii kootiim gammachuu kee arguunii si wajjiniin kokkolfee gammadee taphachuunii garuu mee haadha koo yooman qarshii dhabee si bituuf kennaa addaa waadaa tasan cabne ana biraa qabda utuu ansiif jiruu namaa gad hin taatu gajjettee gugguuftee hormaaf garban taatu dadhabdeetta sigaa inni kanaan duraa amma ana lamma keetu ba'aa keessa fura. Ansi qofaan amana inni kaan inna gana qaawwa anatti bana. Addunyaa kanarraatii ansi qofaan amana mufattee nan dheessitu baastee nan odeessitu ormatti nan geessitu onnee nan madeessitu fuulan dukkaneessitu anattin guurtu nyaara anattin baddu faara gaarummaa keetu gaara waa'ee koo dhimma kooti kan qalbii kee si'atu mudaan koo hir'inni koo sunisitti mul'ates gad hin baastu dhoksitee naaf kafanta akkuman si amanu sanatti na amanta ijaan ilaaltee beekta dheebuu beeluuf dhaba koo qaanii maleen sitti ma hir'uu bir'uuf caba koo. Afaan keerraa simbuu ani gufannaa wayyoon milkooma koof kadhatta jilbeeffattee waaqayyoon harmee koo tokkittii koo toltuu tolli kitila utuu naaf danda'amee utuu ta'eetii ila umurii koo irraa qooden si'iif dabala sila. Harmee koo na guddisuuf jettee cabdee natti baqxee ququncaatee qaama ofii bifa dhabdee na taasiste namaa garaa kiyya guuttee kee gootee agabuu ofii dhabsuu taatee na oolchite dheebuu. Gaafa na dhukkubus ofitti na qabdee lolaas ta'e mimmaan galatoome haadha koo sin argatin hamaan anuma gammachiisuuf laga meeqa buuta maal akkanaaf gootu na gaafatta suuta anuma furdisuuf ofii kee huqqistee sabbata kee jalaa suuta waanaaf laatta warra kaan dhoksitee dafqa kee nan jiraadhe si xuuxee dhiiga kee anaani deessee koo anaani bakka kee. Miidhama koo yaa harmee eega
Rahayo dandaya. Ayyaanni ergaa ayyaana natti fakkaachuu dhiisee bubbulee ooleera. Sababni isaas haadha koorraan fagaadhee jira kaa. Ayyaanni kan ayyaana fakkaatu haadha ofii biratti. Harmee koo nan beeka. Atis yoona akkan si yaadu caalaa na yaaddee guggubataadha. Haadha koo siif jiraachuun koo kan na jiraachisu edaa an jechuun si'i. Haadha koo baay'een si jaalladha kun afeerraa keedha. Ishee na guddisuudhaaf halkaniif guyyaa labduu sin jaalladha yaa harmee atanaaf qixxee hin qabdu. Hamtuun siin tuqin otoo nyaatiin nu nyaachifte otoo dhugiin nu obaaste ayyoo garaa kee hidhatte deebuu beellu baaste akkamiin sii deenaa si lubbu bulee akkamiin sii deenaa si lubbu turre hamtuun siin tuqin. هاتي أدو الدنيا كانت أدو أبديتي هاتي بقنا قلبيتي بدأس ربيتي هاتي أعظم كتاب يقرأه البشرية تقرأه البشرية كتاب لقدتش علمنا ما دبسوا هذا برسيف تنجل قبل علمنا ما رابرتي جرين يكسد قبه هذا وهي مصباح في ليل الحياة هذا جتشو إفادو كان جرين يكسد تباتينا أبدي erga abdiin caccabise keessa yeroo alaalamni si kuffisu yeroo alaalamni si cabsu du'aa isii abdattee jecha isii abdattee duniyaa tana gubbaa jiraatta haadha ibsuuf jecha kiyya qaanfatee afaanitti dide haadhatu jechaa ol ta'e kanaaf jecha biraa dhabe haati teessan warqii teessan ta duniyaarraa deemtee qabrii jirtu axxara Allahu qabrahaa birahmatihi qabrii isii rabbi araarama ofiitiin haa urgeessu haa bareechu haadha teessan immoo duniyaa gubbaa jirtu sagalee ilma koo mucaa kiyya isin jettu sun a'zamu hadiyyatin fi dunyaa a'zamu kanzin fil aalam warqiin badhaasni guddichi addunyaa tana gubbaa jiru san ta'uu akkan daganne layni guddichi jireenya kee keessa deemee masnoo si bareechu isii ta'uu akkan irraanfanne. Haadha koo dhageettiif miira koo hundaa kan to'attu oolmaa kee kakaastee keessa koo mo'attu faana koo hordoftee kan na duukaa baatu yaadaaf qalbii keetiin kan na faana taatu gammachuu koof jettee gammachuu kan dhabdu kana natti hixattu waan of harkaa qabdu rakkinaaf gadadoo ana laaltee obsitaa qaawwaa qaama kootii jiruu keen golgitaa madaa qaama kootiin ofii kulkulfattaa fayyummaa kee dhiistee anaaf dhukkubsattaa utubdee na dhaabdee ofii gad gugguuftaa anaan ol na qabuuf bakka meeqa kuftaa kan kee dubbatamee yoomuun xumuramu faayila kamiinuu takkaan gudunfamu an jechallee hin qabu waan ittiin si ibsu isattin silaadha fayyummaa kee eegee waaqni si haa tiksu. Mama. Haadha jechumti jedhu maqaa kee kana bakka bu'ee barraa'u isaatiin bareede haa ta'u haadhummaa keetu mararteen guutuudhaatu maqicha bareechaa haa ta'u yeroon waa'ee haadhummaa kee yaadee haadha koo jedhee si waamu hundaa gaaffiin kun na keessa jira olmaa akkan jenne gatii barbaaddu garaatti baachuurraa jalqabdee deessee guddisuu dhiqanii uwwisuu nyaachisanii raffisuu of dhiisanii kan dhala ofii ta'uu qofa miti amma ijoolleen kee guddatanii heerumanii fuudhanii horanii warroomanitti ijaaf hin amantu haadhummaan haadhumaaf kenname. Waaqumatu badhaase nan ta'a jedhaniin ta'an keessuma jira haadhummaan haadhumaaf kenname ishee maaf qoodame. Harmee guyyaadha booraa ansii dabanuu jooree harmee lukni kallatee akkaareetti gabbatee. Ayyoo koo gati qabeettii koo gati jabeettii koo siinumtuu bakka hin bu'u akka kee homtuu hin ta'u dhala keef lubbuu kee hin qusattu irraa fagaadhu dhiyoos jiraadhu onnee kee keessaa ijoollee kee libsuuf hin baastu eenyummaa kee dhabdee si'ummaa kee gattee dhala kee jaarta karaatti agarsiista ati anummaa koo har'aati eenyummaa koo dhugaati sii xiqqoodha anu fakkaattii kee bifa kee ijoollummaa ishee fudhatte siin dulloomsitee si durii fakkaatti ofii kee ani kee dhalli kee dhalli kee ilmoon kee mararteen kee iddoon dadhabina kee garaa kee siraasu ofii kee naa laattu dafqa kee mudaa koo miiccitu eelaa kee hanqina koo duuchitu. Harmee guyyaadha booraa ansii dabanuu
jooree harmee lukni qallatee akkaareetti gabbatee. Harmi ati mudhii kee hidhattee milkaa'ina ilmoo keef joorta. Dhibbuu ciniinnattee borii isaanii tolchita. Dadhabbii kee ijoollee keetti agarsiistu. Dhaba kee ofirratti hin beeksistu. Ilmoo keef gammadduu of goota. Nyaata kee irraa hambistee garaa duwwaa ijoollee kee soorta. Beela kee dhaggeeffattu. Waa'ee kee dursitu. Waa'een kee ijoolleedhuma keeti. Dhimmi kee dhala keeti. Hiika namummaa waaqni iyyuu ittiin si jaju. Eenyummaa qulqulluu namni hundumaa beeffatu. Waan hunda dandeessa. Ijoollee keef taanaa waan ati dadhabdu hin jiru. Bokkaan jettu, qorran jettu, aduun sin danqu. Homtuu haadhummaa kee mulqu. Bu'aan dadhabbii kee ijoollee keeti. Qabaan ati himattu kennaan ati itti waaqa galateeffattu ana keeti ilmoo keeti. Harmee guyyaadha booraa ansii dhabanuu jooree harmee lukni qallatee akkaareetti gabbatee. Haadha koo ishee barsiistuu ishee ijoollee keen dabalatatti dhalootaaf karaa taatu ishee hakiimii dhibamaa wallaantu harmee ishee haadha manaa mana ishee falkanii guyyaa fiigdu. Haadha ishee hojii guyyaa hojjettee godoo ishee bulchattu. Haadha qaxalee gola namaa gugguuftee abbaa malee ilmoo ishee guddistu. Walumaa gala haadhotii koo addunyaa maraa haadhotii koo jajjaboo harmee koo gara laafetti ilmoo isheef lafa taajjabaa dhaabattu. Ulfinni ishee quufa ijoollee ishee qabeenyi ishee kolfa dhala ishee. Har'a qofatu guyyaa kee har'atu waa'een kee yaadatamee dhaadeffatama miti. Guyyaan hundi kan kee ta'eeyyuu sin ga'u sin ibsu sin madaalu yeruma hundaa guyyaan keeti waa'een keeti tokkittii koo haadha koo ofii koo ana koo. Harmee guyyaadha booraa ansii dhabanuu jooree harmee lukni qallatee akkaareetti gabbatee. Dubbiin keeti dhimmi keeti siyyuun ibsu. Siyyuun ga'u guyyaan hunduu kan kee haa ta'u siif haa ta'u innuun ga'u baga guyyaa dubartoota addunyaa maarcheet nagaan geessan roomaan Efreem irraa. Harmee guyyaadha booraa ansii dhabanuu jooree. Irra deebiidhaan baga guyyaa dubartoota addunyaa geessan jennee irra dhaggeeffattoota keenyaa duratti kan isin dhaggeeffataa turtan yaada namoota garaagaraa toora tiiktookii fi intarneetii garaagaraa irraa kan isaan haadha isaaniitiif yeroo garaagaraatti gumaachan walitti gaggabaabsinee fudhanneetu isin biraan geenye turre. Isaan booda roomaan waa'ila keenya haadha keetiif haala gaariidhaan barreessitee jirta garaana nyaateenaan yeroon arganne jecha isheen itti fayyadamaa turte akkaataan itti barraa'e wanta keessa isheetitti dhaga'ametu irraa kallattiidhaanis walaloodhaanis haadha keenya galateeffachaa bagammoo geessan jecha egaas jirra. Sagantaan keenya ati maatii haadha qe'ee jedha. Ishee haadha qe'ee guddiftu haadha maatii biloo ati magaalaatti guddatte amma. Haadha qe'ee koyetti haadha maatii. Haadha qe'ee yeroo jedhamu maaltu sitti mul'atame? Qe'ee yeroo jedhan baadiyyaa dhaqu. Baadiyyaa dhaqimee. Fakkeenyaaf amma ibsuudhaaf baadiyyaatu namatti tola beektaa baadiyyaa yoo dhatte fakkeenyaaf abbaa warraa tokko ganama gabaan naqa jedhee yookiin bakka wayii dhimma qabaatee ka'eetu harri isaa fe'atee karaa jalqabateere. Achimmaa jiraatteetti. Harri isaa fe'atee mi'a isaa gudunfateetu karaa jalqaba. Namni baadiyyaa jiraatu akka warra magaalaa miti nagaa wal gaafachaa warra qe'ee nanaa akkam jirtu jechaatu nagaa wal gaafachaa darbaa deemu manni baadiyyaa immoo baay'inaan citaadhaan hojjetamee jira hin bareedaniyyuu bareeda mataa isaatii qaba. Nama bira darbine qe'ee bira darbine faatu jijjiira qaama fakkeenyaaf sirriitti itti goortee jiraachuu isaanii fayyaa ta'uu isaanii karaa fagoo deemanii karaa sa'aatii tokkoffaa lamaffaa deemanii miti kan isaan gabaa isaanii naqatan yookiin lafa dhimma isaanii kan isaan naqatan qe'ee bira darbine faatu jira gaa. Qe'ee akkasii bira gaafa ga'anii hin naabatu haadha baluu jedhu caljetti hin nageenye isheen gola jirti haati qe'ee gola jirti golaatu ijoollee isheetiif waa hojjetti waa mimmi'eessiti waa urgeessiti manarraa manatummoo aara mana dubartiin keessa jirtu aaraan beekamaa jedhama mitiiree hin aara mana citaa ta'uu biteef aarri irra keessaan jira namni dhufee darbaa sun akka hin darbineefi aara argeera. Namni jalaa owwaatu immoo hin jiru. Itti siqa itti goreetu warra na'ee haadha baluudha. Nooraa ittiin gola keessaa sagaleen ishee fagoodhaa dhaga'ama. Isa booda ol lixee akkam jirtu fayyaadhaa qoyme waatu urgaa qe'ee ishee irraa buna danfisaa jirti fakkaata itti gorree nagaa gaafannee darbinaa jedhanni karaa deemu sun ol goraa hin gala hin urga'a mana dubartiin keessa jirtu aara sa'aatiin beekama. Nooraa bunna danfu jedhamayyuu malee. Ooluma kaa nooraa gadi baatu. Gadi baatu. Namatti gadi baata taanaan alatti ittisuu dhadhama. Ooluma mee harka kootu hojii keessa na jira jetti. Jetti ka gola ishee keessa teessee. Ol baate ergee ol galtee immoo maal akkamitti mana koo lixxee.
kunoo abiddi jira kunoo manni ho'aadha jedhama gaamitiire isa booda wanta jiru sana qoqopheessitee qindeessitee ijoollee isheetiif jettee sanarraa fuutee keessummaa sanaaf immoo kennitee fayyaa ta'a nagaan olaa haadha beeluu ittiin jedhee darbee deema keessummaan ishee. Baadiyyaa jiraatte jechuudha bara magaalaatti. Nu warri jiraate yoo qe'een baadiyyaa kana fakkaata gara magaalaatti akka nan fidde malee. Roomee mee ati immoo harmee ishee magaalaa ibsime biloo ati fiilmii wayiiti sammuu koo keessatti magaalatti agarsiisu. Roomeen immoo mee harmee ishee magaalaa immoo haadha qe'eeti kan ittiin jennu yookaan haadha manaa kan ittiin jennu qe'een illee muka fa'aa wajjin qe'ee wajjin horii wajjin wal qabata mitiire. Asitti mana xiqqaa tokko keessatti. Mana xiqqaa tokko keessatti harmee. Haa ta'uuti. Qofa garuu haati magaalaa haadhi manaan jiraannaan manichi hin beekama. Adda addummaa isuma dhugaa adda adda jechuun. Manni haati manaa keessa hin jirree fi manni haati manaa keessa jiru tokko miti. Tokko miti qulqullinni qodaa isaarraa ka'ee iddoon taa'umsa qixxaawumsa qodaa isheetiirraa ka'ee manni haati manaa keessa jirtu gara magaalaa kanaatti isaa haati manaa keessa hin jirre wajjin adda addaa. Beekaani. Yeroo mana lixxoo adda baafatta. Adduma dhuguma jiraachuu dhiisuu waan tokko gaafachuus hin barbaachisu. Amma mana dhiiraa qofaasaa jiraatu fayyadattee kaalsiin iddoo sana jira uffatee isaa iddoo tokko buuseera laaptooppiin isaa iddoo tokko jira wanti wal qixxaataan hin jiru. Mana haadha manaan jirtu garuu wanti hundi wal qixxeedha manni ishee bareedaadha urgaan isaallee buna danfistee maal jetteeti abbaa manaa see kan hedduu adda adda. Dhugaa dubbachuufi. Abbaa akka abbaa manootaatti bakka yoo himee abbaan manootii waa isaan jibban tokko keessaa wanta guddaa beektaa gaafa galan mana cufamaatti galu haadha warraa qabu taanaan faa keessumaa isheen mana hin jirtu taanaan waa nyaati amma barbaade qophaa'ee jiraate ta'uu danda'a isheen mana hin jirtu taanaan miira addaa qabaman. Urgeessituu qe'eetii kan jedhamu kanaaf kunoo lafa isheen jirtu lafatu bareeda mana onaa yoo ta'e illee akaayii. Waa hafeerraa wayiillee akaayillee fuuteellee akoofteellee hin dhiyeessitiif abbaa manaa isheetiif. Fala wayii buna ho'isti manattu isti waanuma hin jirre jiraachisti bakka mana sana keessatti ijoolleen ishee gaafa isaan jiran itti tola. Haati magaalaa keessa jiraatu amma keessumaa nuyi ganama baateef kan galgala galtufaa jirti. Hojjettoota mana keessaa namoota si gargaaran fa'aa qabda baay'inaan mana keessaa. Abbaan manaa kusee tokko tokko kan sidhi buroomee amma waan akkasii si mudatee hin beeku sila hundumti keenya maatii qabna mitiire yoonaasisoo haadha manaa qabaa mana isaati. Utuu dubartoonni hin galin manatti galuun barbaadan si mudateen beeku waan akkasii. Dhuma keenya bira jira. Namatti hin tolu. Kun dhoksaan isaa maal akka ta'e beektaa lafa dubartiin jirtu hin urgaa'a lafa dubartiin jirtu manni namatti to'a lafa dubartiin jirtu waatu jira lafa dhiirri jiru. Dhiirri hin busheessaa kennaa isaa. Inni yoo galee waasi sirreessuun itti ulfaata. Guddisa aadaa kennaa dubartii tomaa gochuun hin danda'amu. Garuu dhiironni qaxaleen immoo jiru. Utuu haasofnu dhiironni qaxaleen mana isaanii bareechachuun geessinee haala warraa isaanii gargaaran magaalaa keessatti. Keessumaa magaalaa kana keessatti utuun kaasiin hin darbinus akkasii kana dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e lafa isheen hin jirretti fakkeenyaaf hojii hojjenna taana nama fakkeenyaaf mudateera yoo ta'e fiildii baana yoo ta'e hojii keenya keessatti bakka adda addaa deemna yoo ta'e ijoollee kunuunsuu anamma kun istuudiyoo jirra miti roomeen amma istuudiyoo jirti ijoollee ishee kunuunsuudhaan. Yoo rifeensatu hojjetama ta'e mana rifeensaatti geessu irraa dhiquu maal jedhu waan haati hojjettu sana bakka boone abbootiin magaalaa kana keessa jirtan baay'een keessan kan hubannaa akkasiitiin deddeebitan kan haadha manaa keessan deggertan kan haadha manaa keessan bukkee dhaabattanii ba'aa jedhamee. Akka dirqamaatti isa yaadamu sana lakkiinni kun dirqama kan kooti. Anaafis dirqama harka 50 qabna mana kana keessaa sababii ta'eef kun anaafis hin mala jettanii warri waan kana gootan warri dubartoota bira dhaabbattan guyyaa dubartootaa kanarra dhaabbanne sin galateeffachuu barbaadu maqaa sagantaa haadha maatiiti. Baay'ee galatoomaa ani immoo dhiirotaaf abbaa manoota biyya kanaa bakka bu'uudhaani ulfaadhaa nullee warri immoo xiqqoosee boodatti harkifannu gaafa gallu televezyiiniif rimootii qofa qabannee taa'uu barbaadnu kuni sirreeffama goonaa. Warri bakkeedha akkuma galtaniin isheen akkaastottanii kootee ofitti baastanii darbattanii dhaxxanii teessanii. Sirreeffadhaa. Guyyaa kanarraa kaafnee guyyaa dubartoota addunyaa baranaarraa kaafnee sochii keenya sirreessuu jalqabnaa isiniin jedheen dhiirota bakka bu'uudhaan waadaa isinii seenaa. Ulfaadhaa innaa mee xalayaa tokko dhaggeeffannee walitti deebinu gidduutti. Tole. Mulata
Haga nagaan koo isheen mararsiifadhu baay'ees jaalladhu isheen ani yeroo hundumaa yaadu garummoo an arguu kanan hin dandeenye narraa fagaattee jirtu haadha koo. Haadha jechuun bifa kamiinuu kan bakka namaaf hin buunedha. Ofii beeloftee kan ijoollee ishee nyaachistu daartee kan qullaa isaanii dhoksitu haati ofii gammachuu ofiiti. Yoo dirqamtee mana jireenyaa dhabde bineensatti firoomtee dhala isheef gaaddisoomti. Akkanama du'ee jiru gargar baane. Akkanama du'ee jiru gargar baane. Ulfina namummaa isheetii gadi buustee daandii gubbaa teessee ijaaf arraba namaa reebama hambaa namaas haa ta'u kan argattee fuutee ijoollee ishee nyaachisti. Qorraan of gubaa marrummaan hidhattee jireenya ijoollee isheetti gammaddi. Osoo lubbuun filannoon nama keessaa fuudhamatee dhala ishee hunda dursitee lubbuu ishee laatti. Haa ta'u malee gidiraa jechaa dandeessee sodaa halkanii roqoma bineensatti kan firoomtuuf dhala isheef jecha maarree kunuu lubbuu kennuu waliin caalu. Jireenya gaarii jiraachuu kan jibbuun jiru garuu kan yeroon namaa laatte immoo dirqama jiraatu. Wanti hanga har'aatti aan deebiin arganne haadha harka miila godhattee dugdatti daa'ima baachaa lafa foqoqtuun akka waan isheen qofaa fiddee sila maaltu akka huuciin daanqoo yaasisiin jedhanii madeessanii bira darbu. Ta'us isaanis haadha qabu. Haadhumarraa dhalatanis. Mana qabaachuunis ga'aa miti. Manni qofti lubbuun tursu. Kadhaa akka koosoo namatti hadhaa'u marxoon fuula marattee galgala daandii gubbaa kadhachaa turte yoo argatte ijoollee isheef yoo dhabde immoo imimmaan waaqatti ol facaasaa of abaaraa manatti galti. Yoo gargaaruu dadhabanii yoo arrabsuu baatanoo maal ta'a? Rakkinni rakkisaa jiruun ga'u cooftoo irratti fanxoo jedhan. Aduu dhiitee baatu anaaf lallabbaate. Kan hunda hongootee arrati irree haftee. Haadha jechuun iccitii ofiiti, obboleettiidha, biyyadha, miidhagina ofiitis. Kan na dhibu immoo ji'a 9 garaatti baattee erga isaan warroomanii wal horaniyyuu isheen akkuma mucaa xiqqoo sanatti jedhuu kaa mirmirsiti. Yaadaan hin fagaadhe miti gaafa waa yaadhaa yaadu garaa kootu booraa'a. Haadha koo ati haadha uumaan kennaa gati jabeessa godhee anaaf laateedha. Haadhummaan kee nu warra nu deesseef qofa miti. Ijoollee ollaatiin illee kan hawwamtudha. Amala kee gara laafummaa kee maal siin jedhu sakamiin siif himu harmee koo. Ati qaawwa mana keetii kan ijoollee keetii akka qaama ofii kafana jala dhoksanitti dhoksita. Tasammoo ijoolleen kee akka gaddan hin barbaaddu. Dhiphuu kee dhukkuba kee dhokfattee fuula kee ifaa sana nutti agarsiisa gammachuu keenyatti gammadda. Yaate ayyooto tiruuto yaa onne. Harmee koo yeroo an daa'imummaa kutaa tokkoffaa baradhu yoo qaxalee taatee kuusaa jechoota kitaabaa haaraan siif bitaa naan jette. Anis kitaabatti argachuuf daftara tokko guyyaa tokkotti fixee galuun jalqabe. Atis daftara fixuu miti qabxii gaarii fiduudha malee naan jette. Anis kitaabatti argachuuf qo'achuun jalqabe. Garuu maal godha? Anaa qabxii gaarii fiduu ati tasanarraa fagaatte. Harmee koo ergasii kitaabni naa bitamus isaati naa bittu eeggadhee waan hin tureef dantaa koo ta'uu dide. Harmee koo ergasii yaada keessa kaalameen of keessatti bo'uu jalqabe. Yeroo ijoolleen haadha isaanii harka qabatanii deemanii hawwuun jalqabe. Amanuu dadhabeen hin dhufta jedheen karaa laala. Garuu ati dhufuu diddeenyaan maal akkan godhee beektaa? Obbolaa koo dhokadheen bakka awwaalcha kee deemeen haadha koo jecha takkas maqaa keensi waamee akka waan ati na jalaa awwaattu gurra koo awwaalcha keetti gadi qabeen si dhaggeeffadhe. Gaafan sagalee dhabu deebiin dhufaa jedheen sokke. Guyyaa biraas si waamnaan na jalaa calliste. Sana booda akka ati hin dhufne hin bare. Yaate ayyooto tiruuto yaa onne. Ammallee guddadheera harmee koo. Yuunivarsiitiidhaa gaafan eebbifamu
Utuu na bira jirtatee gammachuu koo ture. Ta'us bakka akkan ga'u barbaaduu fi sadarkaatiin hafawwitee itti na eegdee sana ga'uuf ammallee tarkaanfiin dhaabne. Waaqnatii yeroo hundumaa harka nu qabdee sitti kenneera jettee sun har'a sun faana. Garuu harmeeko osoo sin galateeffatiin hin darbu. Obbolaa eebbifamoo of caalaa waa hunda ta'anii naaf jiraatan waan na badhaasteef. Obbolaa akkasii qabaachuu kootti nan boona. Duuti aduu malee harmeeko har'allee si yaada. Harmeeko namoota harmee qabaniif dhaamsi koo maal akka ta'e beektaa? Utuu isheen siniif jirtu rakkinattis haa ta'u bal'inatti kan jirtuuf jiraadhaan jedhaan haadha koo. Ati lafa dhugaa abbaa kee bira jirta. Ani immoo addunyaa rakkistu keessan jira. Yoomuu si yaada sun jaalladhas haadha koo. Ishee bakka dhugaa jirtu yoomuu si yaada sun jaalladhas haadha koo. Harri guyyaa haadholii akka addunyaatti kabajamudha. Inni haadha qabus haadha isaatiin baga geessee guyyaatti jedhu. Ani immoo yoo ati nan dhageessu ta'e illee yoon xalayaa kanaan siif kabajee jedheeni intala keedha. Fileetan Nagaasaa. Yaate ayoto tiruto ya onne nadura Miira keessa nama galchamni xiqqoo. Faata. Kanarraa maal baranna seete? Beellama waan jedhamu jireenya keenya keessatti keessumaa haadhaa wajjin waa wal qabatu baay'ee waan nama miidhudha. Itti yaaduu barbaachisa dhiisuu qabna. Haadha ofii gargaaruudhaaf waan dandeenyuun bukkee dhaabachuudhaaf. Haadha galateeffachuu fi sababiin tokko yoo barbaachisu haadhummaa ishee qofti sababa gahaadha galateeffachuu fi beellama qabachuu barbaachisu. Walaloo kanarraa akka of ilaalu waan godhanitti fakkaata. Yeroo baay'ee amma boor jenna mitiire haadha kee dubbistee bilbilumaan dubbisuudhaaf dhimma tokko keessumaa galateeffannaa isaati jettee irratti xalayaa akkasitti haadhi koo akkaniin na guddifteettee namatti yeroo timtu bakkee sana miira inni qabu guddaadha. Mee haadha taatanii yeroo ijoolleen keessan waa'ee rikogniishinii siilaachuu mitiiti haasaama ofii isaanii danda'a yeroo deeman miira akkamii qaba. Umurii isaanii kanaan illee thank you fayyaa ta'e gaafa isaan siin jedhan. Waan kana naa bitteef yeroo siin jedhan. Baay'ee. Baay'ee. Namatti dhaga'ama baay'ee. Haadhaaf immoo umuriin hin daanga'u. Beellamamuu hin qabu. Dhimma haadhaa irratti wanta humni kee danda'uun waan gochuu dandeessuun sadarkaa amma irra jirtu kanatti dhimma maallaqaa mitama wanta nuyi haasa'aa jirru. Galateeffannaan afaanii haadhaaf waan guddaadha. Jiraachuun keeyyuu isheedhaaf ga'aadha sababii ta'eef biyya lafaa kanarraa galateeffannaan afaaniyyuu ga'aadha haadhaaf. Yeroo hin fudhannu haadhotii keenya galateeffannu guyyaa har'aa qofatu hin taane maarcheetii waan ta'eef qofatu hin taane guyyootiin waggaa keessa jiran hundumtinuu guyyaatti haadha keenya galateeffannu haa ta'u jenna. Bagaa maarch 8 guyyaa dubartoota addunyaa nagaadhaan geessan. Guyyaa irraa kabajaa olleerraa egaa ergaa gurguddaa qabannee gareen haadha maatii sa'aatii 10 walakkaadhaa kaanee haga sa'a 11 dabar 12 ta'uuf amma daqiiqaa tokko qabna istiidiyoo gallakkisuuf abbootii dabareetii fi Roomaan Efreem Yoonaas Mangashaa Bilisee Irranaa akkasumas Iskeel Argammoo yaada keessan keessummeessuun sagantaa keenya qindeessuun nu faana tureetu jira. Egaa yeroo gaariin waliin akka dabarsitan akka warraa hubattan abdanna. Eekaa nama waggaa nuunaa jedhu waggaa har'aas immoo akkasuma maarcheetiidhaan walitti deebinee addatti xiyyeeffannaa addaa itti kenninee dhimma haadhaa irratti dhimma dubartootaa irratti yeroo ittiin dubbannu nu aga'uun jedha. Kanaan alatti garuu sagantaan keenya baay'inaan haati maatii torbaniin sirba yeroo hundumaa itti fufaa dhimmuma haadhaa dhimma maatii dhimma jiruuf jireenya maatii irratti sagantaa itti fufuudha sababii ta'eef kanas nu dhaggeeffachaa dhaggeeffattoonni keenya yaada isaanii nu qoodaa. Anka isaan nu waliin turan kabajaan affeerraa haga torbanitti nagaan turaa isiniin jenna. Mama.